Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Soofumar akkam jirtu kanneen biyya keessaa fi biyya alaarraa yeroo hunda nu hordofaa jirtanii fi turtan amma sirra deebinee nageenyi keenya sinaa ga'u sinin jenna gaa torban beellama qabannee adda baanii turre har'a solitti deebineeti jirra rammoo keessummaa jabaa tokko affeeranneeti jirra keessummaan keenya har'a abbaa ogummaa hedduuti garuu immoo kan ittiin beekamuu fi aartii Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphate jijjiirama fide kan jedhamu fi kan itti amanamu Birraa Gammadiiti baga nagaan dhufte. Ayyema siyatillee Soofumar miidiyaa irratti carraa kana naa kenniteen affeeruu kan keetiif galatoomisin jechuu barbaada. Birraa kan nuti beeknu Birraa Gammadiiti Birraa Abdallaati garuu akka faranjitti waamuuf immoo maquma jijjiiruuf. Dhuguma maqaan yeroo baay'ee namni biyya alaa maqaa laastinee mitiin waamama saniifi irra caalaallee saniif maqaan kiyyaam guutuun Birraa Gammadiiti. Garuummoo akka biyya alaatitti Birraa Gammadii jedhamna. Anillee Birraa Gammadiin kun waliin naa galee saniif isa filadhe. So ilmaa kaakayyuu jecha. Baay'ee bareeda egaa Hundeessan Vision Entertainment Vision eega dhufe immoo akkaataa muuziqaan keenya itti hojjetamu artistoonni keenya galiin irraa argatanii viiwwan isaaniis qulqullinni viidiyoo fi akkaataan itti hojjetamus baay'ee dabaleeti jira. So akkamitti hundeessite gabaabsituma waa'ee Vision nutti meeqa? Vision akkitti hundeesse jalqaba akkuma nu hundinuu beennu viidiyoo aartii Oromoo kana keessatti sadarkaan viidiyoon Oromoo ittiin hojjetamaa ture akkuma nama dhuunfaa tokko ilaaltee maaliif wanti kun jijjiiramuu didee ka jedhu laaleetumaan ana Ameerikaa dhaqee waggama tokko deebee eegalee yeroo sananiin viidiyoo Oromoo kana kwaalitii isaa jijjiirumaaf simmeeti maanitti seene achi durallee yaa aartii irratti baakgiraawundii mana moobaayilii yeroo qabaataa turellee yeroo daa'imummaa kiyyarraa aartii keessa ture garuu yeroo dhumarratti immoo gara viidiyoo kana seennu akkuma isin jedhe kwaalitii aartii Oromoo kana jijjiiruu fi maaliif viidiyoon keenya beestii ta'uu didu ka jedhu sanumaa fi achirraallee dureeyyii keenya jettaa hayyoota keenya jettaa namoota mallaqa qaban jettaa nama tokkicha aartii akkana impoortaantii ta'e kan nama irra hojjetu irraa dhabee jennaan atiin immoo akka nama sadarkaa dhuunfaatitti nama dargaggeessa lafaa dhufuu tokkootitti waanuma danda'u godhuudhaaf itti seenee jecha. So yoon dogongoruu baadhee viiw guddaan egaa Vision baname I think kan laalame natti fakkaata. Miti muuziqaa Oromoo mee miliyoona galchaa jedhama ture mee sirba kana na yaadadha garuu amma otoo hin jedhaminis baay'ee laallama saboonni kan biroos laaluu jalqabaniiran sirboota keenya FM'wwan garaagaraa irrattis sirboota afaan Oromoo baay'ee babbareedaa ta'anii affeeruun viiwun guddaan kan laallame Vision Entertainment irratti meeqa? Miliyoona 46 sirba bulloo jedhutu laallame garuu baay'ee akkuma mati jette anama fakkeenyaaf viidiyoo aartii Oromoo kana kwaalitii hojjettanii jijjiirtanii namni jedhee yaada. An akka aartiin Oromoo ga'uuf akka silaa hojjechuu dandeenyuuf parsantii 5 waan hojjenne natti fakkaatu. I'm satisfied in ta'u because wanti kun aartiin Oromoo kun baay'ee aartii addunyaa jechuu dandeetta. Istaayilii muuziqaa addunyaa keessa argita, varaayitii bifa garaagaraa argita. So nusila wanti kun amma anama fakkeenyaaf am creative tarik nama creative directing yookiin wantoota yoo lifide hojjechuu danda'u. Wanta entertainment kana yeroo hundeessitu addunyaa biraa keessatti warra finance adda support godhu jira. Financial team jira, creative team jira. Creative team jechuun garee waa uumu. Gareen biraa immoo finance ka godhu jira. Amma nu kana maraadhi osoo hin qabaatin amma fakkeenyaaf yoo dhaabbata garaagaraa Itiyoophiyaa keessa entertainmentoota garaagaraa yoo ilaalte baankii qaban, biizinasoota gurguddaa qaban, connection guddaadhaan hojjetan. Yoo diqqaati loogoo kaampaanii 10 ol sirba tokko irraa argita. Nu viidiyoo 177 hojjennee viidiyoo tokkicha irraa sponsor hin qabnu, loogoo hin qabnu. Tiimii sana hin qabdan ka. Nu siin jedhebe nama gubbaallee nu laalee nu argee akka nu aartii irra hojjetarru nu argeetiin nu gargaarellee argine dureessa kenninillee argine isaan illee bakkee pointii ati fakkeenyaaf yoo aartii gargaaru feete faabrikaa aartii jabeessuu qabda malee product miti. Yoo si galaan wanti isin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf yoo meeshaa bareedaa qabaatte even sadarkaa Afrikaatitti illee aartiin Oromoo baay'ee addunyaatti deemee uummata addunyaa mara ajaa'ibsiisuu danda'a jedhee yaadaan. Naannoo tokko keessa istaayilii bifa garaagaraati jira. So hojjetamnee jedhee yaada hojjechuuf sila osoo akkama jedhamu kun haalli kun mijataa ta'ee siistemiin aartii illee sirrii understand godhu osoo dhufe
Aartii malee immoo wanti takka ittiin dhufuu hin danda'u. Wanta hojjette kamiinuu aartiidhaan kan uummataa ibsitu. Dhugaadha. Waa'ee kanaatti deebina. Garuu warra waa'ee aartiirraa miti haasa'uuf akkanan si waame. Yeroo adda addaattis afgaaffiiwwan garaagaraa taasisteetii jirta miidiyaawwan adda addaa irratti sama tokko lallaalaan ture. Dandeettiin keetii fi yeroon si waliin haasofti kee jechoonni kee waa'ee teeknooloojiitii wal qabata. Ati immoo kan baratte Jimmaa Yuunivarsiitiitti barnoota saayikoolojiiti. Dandeettiin kee fi xiyyeeffannaan kee fi waan baay'ee kompiitaraa wal qabata. Teeknooloojii kanarratti fokus goota. Tarii maybe dandeettiin ogummaa kee ati qabdu kuni muuziqaa kanarrattis akka hojjetu baay'ee si gargaareera yaada. Sun baay'ee gara boodaatti deebina waa'ee muuziqaatiin wal qabatee isa teeknooloojii kanaanis ni kaasna. Ammoo irra jireessa immoo rakkoo amma biyyi keenya keessa jirtu kana uummati keenya iddoo garaagaraatti rakkoowwan mudataa turellee react gochaa turte dhiyeenya kana immoo naannoo Arsiitti uummata buqqaheef sagalee ta'uutiin viidiyootiin wantoota ati haasoftellee namoota baay'ee bira gaheeti jira. So abbaa ogummaa hedduuti kanan siin jedheef teeknooloojii kanarra jirta aartiirra jirta biizinasii irrallee hin jirta jedhee yaada biyya Ameerikaa because lammii Ameerikaati waan taateef ati jechaadha. So mee waa'ee uummata keenyarraa haasofnu kan hin barbaadu har'a waa'ee aartii caalaa waa'ee siyaasa keenyaa waa'ee uummata keenyaa waa'ee teeknooloojii irratti waliin haasofnu dandeettii ati qabdu jechaadha. So kana waliin kaasna gaammas turtii akka isaan waliin taasisan gamanummaa afeerraa kan daawwachaa jirtan poodkaastii soofumar torbeetiin egaa isin bira gahuudha. Birraa Gammadii wajjiniin asitti egaa turtii taasisaati jirra dhimmoota muuziqaa dhimmoota aartii amma tokko immoo keessa buusnee kan si gaafannuti jira nu waliin turaa isaaniin jenna. Egaa walitti deebineeti jirra Birraa akkuma siin jedhee dhiyeenya kana rakkoo keessattuu naannoo Arsii irratti uumameen namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin sagalee ta'aa turanii atis taateeti jirta. Waan sana akkamitti hubattee rakkoon sun achitti uumamuusaa qulqulleeffattee beektee jirta? Baay'ee masi waa'ee biroo tokko rakkoon uummata keenya irratti aaru kuni episoodii qaba. Fakkeenyaaf amma Arsii sanii nu at least waanuma qe'ee ati beektuuf bakkee ati beektu exactly dhufeef information sirrii waan qabduuf react goone malee rakkoon sun iddoo hundayyuu hin jira. Garuu yeroo baay'ee nu rakkinnu haasofna furmaata isaa namni haasoo hin jiru. Kabiraallee immoo rakkoo uummata sanii haasoo dhuftee kaatee achiillee deebitee ajandaa biraa keessa galtaa. Ammoo rakkoon uummanni keenya amma keessa jiru kun rakkoo siyaasaatiin wal qabata. Bu'uurarraa jechaadha. Akkamitti? Jechuun dura wanta kana sirriitti diiteelii haasoo barbaada. Wanti waan kana haasoo barbaaduufi warra siyaasa xiinxalantu jira uummata Oromoo keessa. Warra immoo siyaasa xiinxalame san irra react godhu jira. Warra biyya bulchu jira. Caasaa mootummaati jira. So siyaasa Oromoo kana yoo laalte amma fakkeenyaaf Oromoon waggaa 100 qabsaa'e. Yeroo maraa qabsaa'an ni kufaa qabsoon itti fufaa. Siyaasa keessa waan nu baranneetu jira. Waan nullee warra siyaasaa kanaallee wanta hin galle jira. Wanti nama hundaan galle immoo yeroo baay'ee fakkeenyaaf kaameraa kana duuballee saayinsii jira. Siyaasa duuballee saayinsii jira. Siyaasni amma bifa lama. Tokko ka tiyoorii kitaaba namoonni siyaasaa barreessan kana dubbistee achirra dhaabattee siyaasa kaxanaxantu jira. Isa bira yoo dabarte immoo saayinsii siyaasaati jira. Siyaasni kun akkamii hojjetaa? So yeroo baay'ee amma rakkoon uummata keenyaa exactly irra jennee yoo lafa kennu akkaataa siyaasni kun kamtu bara kamii hojjeta? Kamtu dhumateera? Kamtu itti aanaa kana namni adda baasee uummataa ibsillee hin jiru. Yoo warri amma siyaasa tanattanu kunillee yookiin hin beekanii ta'ee naan galle or isaaniif iyyuu hin galle ta'ee naan galle seera siyaasaati jira. Saayinsii amma Brentford seera jedhamu jira. So wanti addunyaa kanaa martinuu lakkoofsa. An sirra dheeraadha jechuuf meetira keetii, sirra furdaadha jechuuf kiiloo keetii, sirra fiigalle yoo jette ispiidii taayimii kan keetii. So akkuma amma siin jedhe wanti hundinuu lakkoofsa qaba. Lakkoofsa qaba yoo siin jedhe addunyaa kanarratti wanti lakkoofsaan hin ibsamne hin jiru. Everything is a numbers. Even Ameerikatti peeniin kan kee agarsiisu dhukkuba lakkoofsaan ibsita. Seera Brentford jedhamu jira. Fakkeenyaaf waa'ee amma seenaa Oromoo kana jalqabarraa kaanuuf wanti an amma akka jechuun kakalee isaarra dhaabannee ka amma haasofnee ka fuulduraallee dubbanna waan ta'eef. So seenaa Oromoo qabsoo Oromoo kana
keessatti yaa'u priority goonee kakaafnu ka waggaa dhibbaan jira ka bara Minilikii achi as dhufee immoo qabsoo qonnaan bultoota achi Harargee keessa revolutionii kun walitti dhufeetiin dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhu uume jechaadha Oromoo keessatti. So addi bilisummaa Oromoo akkuma isin namni Oromoon hundinuu beeku Oromoo kana bakkee garaagaraatii ka akka sabaaf sablammeetii wallaalaa ture. Oromoon kun illee Arsiin Arsiifiin jedhaa ture Oromoon garaagaraa waliin beektu ture. So dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhamu kun Oromoo kana maqaa Oromootiin bakka tokko waliif fidee unite godhee qabsoo Oromoo harkaa fudhatee jecha bokkuu. Achi ABO'n qabsoo Oromoo kanaan Oromoo bakka garaagaraatii waliif fidee Oromiyaa imagination jedhamu Oromoo keessa uume haga bara 1991 qabsoo Oromoo seeraan finiinsee awareness illee uummata Oromoo irra uume. So dhaabni ABO jedhamu seenaa qabsoo Oromoo keessatti bara 1991 as hin jiru. Hin jiru bakka ABO wanti jedhamu hin jiru. Garuu wanti achi booda itti aanee dhufillee riizaaltii ABO'ti. Qabsaa'onni amma biyya bulchaaran ta'ee ka mormaaran ta'ee ka bosona jiran ta'ee bakka fedhe Oromoon jirtu kun martinuu bu'aa ABO keessaa baati. Garuu wanti ABO jedhamu bara 1991 as hin jiru. Fakkeenyaaf amma namni gaa'ee osoo hin beekin haasaa keessan dubbatan. ABO'n dur haftee bara 1991 hafteedha. Paaterniin anamma siin jedhaa kun saayinsiin wanti wayii addunyaa kanarra yoo uumamu bara wayii qaba. Akkuma amma wanti kun waa mara keessatti hojjeta. Ilma namaa irratti illee hojjeta teknooloojii keessatti illee amma Nookiyaan bara wayii nugusa turte. Bilbilli achi booda dhufe martinuu bu'aa bilbila Nookiyaa san boodaati. Upgrade ta'aa dhufe. Garuu Nookiyaan hin jiru. Amma 1991 booda moo yoo atas deebitee laaltu. Bishaan biyya keenya dhufu dura Haayilaandii jedhama ture. Ammas bishaan Haayilaandii jedhama. Haayilaandii jedhama. Namni Haayilaandii jedhee ajajata. Garuu Haayilaandiin hin jiru yamma. Jira Haayilaandiin hin jiru Haayilaandiin. Bishaan biraati jira. So amma bara 1991 booda ABO'n hin jiru siin jedhu paaterniitu jijjiirama. Bakka like wanti wayii fakkeenyaaf dur leencaaf qeerransa jechuun gootummaami. Amma moo akkasii hiisisa. Wanti wayii ka baroo yoo hojjetu jira baroo wayii kan hojjenne jira. Abdeetii barbaachisa. Siyaasni bara 1991 waggaa 60 dhaasuni bara kanarra hin hojjeta jettee yaaduun uummanni sunni yookiin dhukkubsattoota yookiin siyaasa iyyuu hin beekan. Siyaasa qofaa miti wanti waggaa 20 dhaa hojjetu kamiyyuu yeroo ammaa kana waan hojjetu nahi. Not only politics siyaasa qofaa miti. Qonna fakkeenyaaf akka ati dura itti qottu waggaa 30 dhaa itti qottuu fi amma itti qotan laal. Akka itti jiraattu akka amma dur manni keenya dur akka itti jiraatu qaba amma akka itti jiraatu qaba. Akka dura baankii itti jiraadha sanii yoo jiraadha jettee hin dandeettu. So namni waan kana irra deddeebi'ee like anama kana siyaasa wal qabsiisee wanti ibsuu barbaadee fi real life keessatti illee haa namni si test godhee alaalu jechuun amma waan namni si himullee maraa galli qimsuun qabdu afaan keessatti dadhamtee test gootee ilaaluu qabda si galaa mire namni martinuu yaada hin ibsa garuu yaada kana immoo waan garagaraatti wal bira qabsiisa. Amma gaafa san 1991 abbaan kiyyan baran abbaan keen baran abbaan dhaloota abbootii baay'een baran. So generation tokko nu barbaachisa jechaadha waggaa 27 dhaloota qeerroo jedhamu jechaadha. Achi booda waggaa 27 kaarikulama ABO'n boceen si galaame nullee imagination maqaa ABO jedhu kana qabanneetiin dhaloonni tokko biyya yeroo san OPDO illee biyya wayyaanee illee biyya bulchitu dhaloonni tokko waggaa 27 oomishame guddate. Amma fakkeenyaaf yeroo kana namni OPDO maali OPDO wanti jedhamu hin jiru yeroo tareera akkuma ABO. Namni garuu ammallee achi bira istaak ta'a kaleessa irratti wanti kun akka yeroo irra taru hin beeka namni baay'een. Achi waggaa 27 dhaloonni tokko guddate. Achi dhaloonni kun maal jedhama ree qeerroo. Akkasii mire qeerroo jechuun maali dhaloota dargaggeessa jecha. So waggaa 27 kanatti dhaloota qubee afaan Oromootiin barate. Dhaloota yaangii qeerroon kun oomishame. Eenyuun oomishame warruma biyya keessa jiruun garuu eenyutu oomishe dhagaa bu'uuraa akka ka'e ABO. Si galaa mire achiin booda paartiin KFO paartii baay'ee uumameera mire garuu sun martinuu achi keessaa ba'a peezii garaagaraatii itti fuufa. Warri achi booda dhugumaan ABO'n kun itti fuufatti fakkaatee Eertiraa waggaa 30-40 ta'aa turellee hin jira. Dhugaadha isaan amma namni yeroo baay'ee waa akkana kana adda baasee hin beeku waanuma dhuga garuu amma Oromoon warri Eertiraa ta'e akka Oromoo bu'aan buufne hin beekan. Garuu bara 1991 qeerroon ijaarame kun illee bu'aa isaaniiti. Si galaame Oromoo ofii bilisoomsin beektame Oromoo KFO'n hin bilisoomsin ABO'n hin bilisoomsin paartiin tokkichi anatu Oromoo bilisoomse jedhee as ba'uu danda'u hin jiru. Oromootu paartii kanneen mara bilisoomse baay'ee qabsoo Oromoo wanti adda godhu. Dhugaadha baay'ee kana ayyee TP amma fakkeenyaaf TPLF Tigraay uummata Tigraay TPLF tu bilisoomse.
Oromoo garuu Oromotu ofii bilisoomse. Haay anatu Oromoo bilisoomse dhaabni jedhoo jiraate asaa bahu. Oromoon bilisoomne warri jedhan jiran. Suni perceptioniidha. Fakkeenyaaf namni bilisummaa kana gariin bilisummaa kana nama maraayyuu gaafa Oromoon bilisoomte waan birrii mana manarra akka qoodamu itti fakkaatu jira. Gariin immoo nama garagaraa yaada. Fakkeenyaaf amma yookiin amma nu aniin Oromoon bilisoomte jedhee an akka definitioniin anaa kennu abbaa fedhaa ta'u namnummaa Oromoo biyya kanaa bulchu achi immoo biyya kanaaf waan sirrii godhu achi ana yoo san Oromoon bilisoomteerti jedhee yaadaan. Namni gariin garuu yoo bu'aa wayii argate yoo lafa faa kennaniif yoo mana faa kennaniif waan bilisoomte akkasitti definitioniin namni bilisoomuu kanaaf qabuyyuu akkamii ka jedhu sanirra murtaa. Moo garii nama alaabaa faa Finfinnee marmarsu waan biraa faa jira akkamii namni sun bilisoomuu understanding godhaa sun akka namootaatiin. Garuu in general concept yeroo ammaa wayyaanee miti ka biyya bulchaaru. Bu'aa qabsoon Oromoo fiddellee yeroo tokko tokko immoo Oromoon kun amala isaatitti waa tarakkabuu jaalata. Xibabii fakkeenyaaf abbaan Jifaar xaayituu kennite. Isaan masqala itti godhatanii maal jennaan Habashaa xibab jennaan gaafa biraa gaafa xibabii makana kee kan uffatte aadaa Habashaati siin jedhee waanuma ofii ofirraa tarakkabuu jaalata. Finfinneen handhuura Oromiyaa jedhee qabsaatiin burraayyuuf sabbata si waama. Wanti Oromoon biyya kanarraa wanta biyya seenaa Itiyoophiyaa keessatti Itoophiyaa maqaan jiru baay'ee uummata Oromoo caalaa ka ibsu hin jiru kuush jechuudha beektaa Itoophiyaa jechuun. Aitoopis ilama fakkeenyaaf namni gariin fuula gubate maal siin jedhan. I know direct translation isaa warri Ijiptoota ka baay'een Giriikota barned face yookiin xayaayyem jechuudhaaf. Garuu mammagaalan jechuu barbaadaniiti. Dur Afrikaan kun dacheen Afrikaa jedhamu kun Aitoopis jedhamee waamama ture. Beektaa seenaa sanatti. Itoophiyaan Afrikaan kontinentiin guutuun Aitoopis jedhamee waamama. Aitoopis jechuun immoo kuush jechaadha. Abbaan Itoophiyaa miti abbaan Afrikaayyuu Oromoodha. Maaliif Oromoon ideoloojii Afrikaa san aadaadhaan amantiidhaan sirna gadaatiin eenyummaa Afrikaa qabatee waan deemaa ruufi. So saniifi nu waan tokko tokko tarakkabuu hin jaalannaa aadaa amala keenya keessaa san dhiisaan Oromoon hin bilisoomne jedhee jijjiirama dhufe kana waan bareedaa kana ka tarakkabee kennu barbaadu haa kennu. Angaruu qeerroo 5,000 itti gabbaree Oromoon lafee itti cabee waan waggaa 100 xaaree ammasiin ka'e kana waan ananaaf fakkaateef an dululuu ta'eefi Oromoon hin bilisoomne hin jedhu. Garuu rakkoon hin furamne immoo baay'eetu jira. Sigalaami kana jechuun Oromoon hin bilisoomnee fi rakkoo Oromoo kan furamne baay'eetu jira waan garagaraati. Innaa saniif achi wanti sun dhufee waggaa 27 dhaloonni tokko guddate. Qeerroo kan jedhamu jecha. Fakkeenyaaf yeroo qeerroo sanii sochii uummanni kun akkuma isin jedhe sochii uummataati biyya alaatii warri akka Jawaarii fa'aa biyya keessaallee namoonni garagaraa Oromoon bakkee garagaraati waliin dhaabateeti wayyaanee waggaa 5 keessatti wayyaanee ofirraa kuffise. Waggaa 5 keessatti paaworiin marti aangoo guutuu harkaa qabu kan yeroo san jiru qeerroo qofa. Abaawoon hin jiru. Paartiin biraa ka ati naa waamuu dandeettu tokkichi hin jiru. Sochii san ka hoogganeetiin wayyaanee aree beeta wanna deebise sochii qeerrooti. Waggaa 5-6 san jecha. So dhaloonni tokko waggaa 27 ofii guddate dhaloonnummaa ofii guddate kun deebeetiin aangoo waggaa 5 keessatti qabsaa'eetiin Oromoo harka deebisee jecha. Amma waggaa 5 boodate qeerroo jedhaa ol Jawaar jedhaa ol hin jiru. Amma fakkeenyaaf namni Abaawon 1991 booda hin jira ka jedhoo jiraate waan Abaawon 1991 booda godhee natti himu akka Oromootitti. Sigalaami akka maqaa Abaawoo jedhuun. Garuu riizaaltiin gara biraatiin dhufellee kun kama akti sigalaami wal keessaa ba'aa akka deemu jechaadha. Akkasiin laallama siyaasni. Achi amma qeerroon dhufee aangoo fuudhee nu dabarse. Warra badhaadhina warra amma biyya bulchaa dabarse jechaadha. Jidduu kanatti immoo aktoroonni baay'eetu jira Ameerikaa aangoo barbaadu beekamaadha kun. Sigalaami namoonni yeroo akkasii amma eega uummanni ofii bilisoomsee osoo bee amma fakkeenyaaf TPLF gaafa biyyattii tana qabatu waan ofii TPLF biyya san bilisoomsee fi isuma qabatee kirikiriin illee jiru. Kana waan uummanni ofii bilisoomsee fi aangoo uummataa kana immoo dhaloonni jiru guruupiin garagaraa kompiit godha. Achi aangoon paartii amma biyya bulchaa badhaadhina harka galee jechaadha. Achi namoonni biraa immoo mormitoonni fakkeenyaaf Oromoon yeroo sanii TPLF illee bakkee garagaraa rakkoo jira. Martinuu mootummaa ta'uu barbaada. Mootummaan 5 immoo biyyan bulchu. Heera uumaati. Lukkuun kormaa lamayyuu wal balleessa. Ameerikatti illee Dimokiraatii fi Riippablikaanii illee wal qixan bulchu. Aangoo wal mormee aangoo walii gadhiisa jecha. So uummanni keenya piroosesii san keessa maal ta'e kompiiteeshinii guruuppii garagaraa jiru keessatti uummanni keenya mallee deebi'ee miidhame.
Sigalama ufuma waa bilisoomsee deebi'eetiin warra Eertiraa jirullee biyya galchee warra as keessatti wayyaanee jara jirullee bilisa jalaa baasee ummanni kun yaadime. Achi ummanni Oromoo bilisa baasee kun deebi'anii kompiteeshinii aangoo irratti ummata kanaas saqaayyoo jalqabanii jecha. Saniifi rakkoo nama. So as geenye egaa ummanni kun of bilisoomse ammoo ummanni kun rakkoo jiru kana keessaa ba'uu hin danda'u. Warra akkas isa goonu kanaaf fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Gaaffii gaafachuu hin danda'u. Sirrii danda'a. Garuu amma maaltu ta'e akkuma isin jedhe namni hundinuu waan kiliirii fi waan fuuldura ta'a amma fakkeenyaaf anama yoo kaafaawwan illee bara 97 seenaa qabsoo Oromoo keessatti awareness Oromoo martinuu gahee leencaa baataniira. Jawaarillee sochii qeerrootiin abaawwan illee 1991 dura bakka anama ummata qabsoo Oromoo keessa bifa garagaraatiin hirmaate marayyuu bara isaanii sanitti zeyaar star garuu rakkoon maal ta'an bara isaanii boodallee eega bakka already ilmi namaa bee bokkuu qaba sun ayyaana heera uumaati. Achi boodallee ammallee deebanii isaan waanuma chaampiyooniin itti fufutti fakkaatanii achi keessa rakkataaran. So kana keessaa baha anama isin himuun wanta isin dura tare deebi'een dhufu. Fakkeenyaaf amma paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinaa mire. Paartii kanayyuu paartiin chaalenji godhu yookiin yaanni chaalenji godhu gana haarawatu uumama malee ka kana dura ture tokkichi yoo deebi'ee kana booda seenaa uummata Oromoo keessa exist godhe interview kiyya kana kaayitii maarki godhe. Dhugumaa isin jedhan kana. Abbaan fedhe immoo dhugumaa deebi'e hin jiru kana booda. Kana booda ka dhufu yaada haarawaa dhufa. Ideology nu jijjiirameera. Amma dura adda bilisa baasaa Liberation Frontidha. Amma immoo duroomuudha. Because gara economy ti jijjiirame ideology nu. Because amma manni resource barbaadame jiraachuuf. So atillee paartii beeka ijaartu rakkoo uummataa irratti fakkeenyaaf amma rakkoo nageenyaa bakka garaagaraa jiru jira. So amma paartii wayyoo gara haarawaa uumamu yaada amma uumame kanarra dhaabateetiin uummata rakkoo amma jiru kana isinii furaa jettee ideology akkasiitiin uumta malee ammallee adda bilisa si baasa adda si gana xalaan maaliin sun siyaasii sun amma hojjetu yeroo kanatti garuu yeroo sanitti waan bareedaa martinuu bara isaaniitti. So siyaasni kamuu bokkuu qaba bara qaba. Bara qaba siyaasa qofaa miti. Wanti addunyaa kanarra bara hin qabne hin jiru. Namni wayii yeroo wayii populaar ta'a. Artistii irraa fudhadhu, paartii keessa fudhadhu, waanuma addunyaa kanarra jiru irratti namni wayii bara wayii chaampiyoonii ta'ee waan caamara nyaatee achi bara wayii booda hin jiru. Amma Ronaldo Madrid deebi'ee chaampiyooniin ta'a. Bakka Saudi kana booda bokkuu isaa ta'eera na biraati. Wanti kun waa mara keessa hojjeta. Jawaar faa qeerroo amma bara san chaampiyoonii ta'aniira bakka chaampiyoonii 5 nyaataniira Oromoon bara ofii maraa keessatti. Garuu ammallee rakkoo maal beektaa gaafa ayyaanni bokkuu isaanii dhumatee peezii biraa keessa illee jirtu achuma deebi'anii achuma jiran. So isaantu achuma jirrasi ukaa. No suni ilma namaati amma nama gargari wayne usuni kana booda siyaasa dhiiseefaa jedhaati akkanuma akka dharraatuuf sun namoota baay'eetu jira aartii keessaa yoo nama garii jaarii waa way bakka bokkuu irra taree usuni kana booda sirbuu baatee jettee garaa keessa yaaddu jira garuu ilmi namaa immoo ina hin beeku ina man waan san ofirratti hin argitu. So kuni reality seerri uumamaa naturein govern godhu malee waan kana be anaafati amma nu anifati haasofne fi mita waan kana be ka jedharu kun heera uumamaa addunyaa guutuu keessa jiru amma aartii keessatti ati yaada barawii namni bokkuu ta'e barawii akkasi qalaa deemu ka carra rabbi carraa kenneef karaa wayiitiin deebee sanuu directionii jijjiire atam mallee yaaduma baranaan kanaan bara biraallee deebitee yaaduma saniin istaari ta'uun maybe yoo yeroo itti aanullee aayidiyaan kan kee gara fuucharii ta'e wiinii godhuu dandeetta. So sanifi waan rakkoon uummata keenyaa immoo akkuma isin jedhama biyyan dootii san irraa sii ka'uuf. So amma achiin booda rakkoon sun dhufee gaafa biyya galu. Ijoolleen teenallee ta qawwee hidhattee bosona galtellee qabsoon hagammaa kamaabaa 19 waan hojjetu itti fakkaata bosona jiran. Mootummaan immoo ka aangoo qabatee biyya bulchee biyyayyuu isee sadarkaa Afrikaatitti internationally mootummaa hojjetaa jira. So ijoolleen qawwee qabattuuni ol dhufteetiin mootummaa wal lolaan jirtu. Bakkoy qee wayin to'atti achi qee sandattee uummata kaan horii irraa qalatti achi jarri erga irraa qalatti boodallee mootummaan biyya jarri bulchu beektatti nama jaraan mormu gaafa nyaachu mootummaan illee dhiisu jidduu kanatti uummanni Oromoo rakkataara.
Baay'ee akkasitti dubbatu yaa. Guyyaa yoo warri bosonaa dhufanii warri mootummaa nyaachistan jedhanii gaafatamu yookiin immoo hin adabamu. Galgala moo jarris so gidduutti baay'ee rakkoodha. Walgahii deemuuf siqaayidha bakka wayii bahuuf rakkoodha waan akkasiitu himama iddoo garaagaraatti. No waan akkasii kuni reyaalitii lafa jiru. Amma baay'ee yeroo tokko amma fakkeenyaaf anama mootummaa kana sadarkaa federaalaa bakka garaagaraatti rakkoo irraan qabu. Garuu yoo gad deebitee caasaa gara gadi ilaaltu ammallee wanti si aarsu bakkee marakka hojjetamaa baay'eetu jira. So wanti kun akkami furmaata ta'a. Nama biyya bulchu santu bakka kuma of kukkuteetiin bulchaa anallee gandaa ta'amu. Warra kaleessa waan kan itti xaaretu rakkoo kana keessa seenee furaa ka jedhu sanillee dikkoo uummanni keenya amala akkasiin qabu. Like wantoota amma teettee ati bee waanuma akkana ilmi namaa qawwee qabatee wal fixu kana bee osoo taa'anii seeraan haasa'anii waan furmaata qabu. Garuu no tokko siyaasa Afrikaa kana baay'inaan warra weestarnii biyya Arabaa kanneen injiraame bakka irra hojjetama. Si galama yeroo tokko beet Eertiraanumaa fi Itoophiyaa irraa buqqaatee hojjettu. Warqii achii qabdi moo waan qabeenyi Itoophiyaan qabdu kun shira biyya biraatti hojjetameetu akkasitti Afrikaa irra hojjeta. Saniif amma rakkoo uummata keenyaa ka amma dhiyoo kanaa fakkeenyaaf speesifikaalii yoo si kaasu naannoo san fakkeenyaaf warri waraanaa kuni yoo mootummaan loluu barbaadan dhufanii karaa Finfinnee fi Jibuutii cufanii mootummaan waliin lolanii dhufanii maa Finfinneen qaban yoo isaan jechuun rakkoon isaan illee dhufaniitiin mootummaa waliin wal lolaan jiran. Fakkeenyaaf qe'ee wayii baadiyyaa yookiin aanaayyuu miti baadiyyaa wayii dhaqanii bosona keessatti dhokatanii achiin milishaa naannoo san jiru qawwee irraa hiikkatanii achi jarrillee sa'aatii sanatti dhattee bakka san hin bulchitii. Yeroo jarri bulchitu ummata kana nyaata fa'a waan garaagaraa dirqamaan itti kennitu uummanni illee rakkate homaa godhuu hin danda'u. Achi warri biyya bulchullee gaafa dhufu taraa isaasitti nyaata kana shiftaa nyaachiftanii jedhee ummata saqaayyaa. So wanta kanatu walirra baay'atee ummata kana haga buqqa'uuf haga qe'ee isaa irraallee dararamuu geessee jechaadha. So anas bira wanti an jechuu barbaadu. Fakkeenyaaf warri Itoophiyaa fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa akka malee ikoonomiillee guddataara karaa baay'een piroodaaktiviitiin Itoophiyaan fidaartu yeroo ammaa addunyaa kanarra miirakiliidha. Kanama warri faranjii namoota biyya garaagaraa laala. Nu fakkeenyaaf namni keenya fakkeenyaaf yoo mootummaa kana morme waan gaarii kamiinuu arguu hin danda'u. Waan bee addunyaan guutuun akkana gabbaatee addabaabaayii haasaartu kana si mormuu barbaada. Sanii miti. Ana monte haasa'uu barbaadu warri qawwee hidhateetiin safara keessa deemee akkana uummata rakkisu kuni mootummaa miidhaan jiru. Mootummaan guddataara istiraakcharii isaa ijaarataara teekinooloojiin illee karaa baay'eedhaan mootummaan guddataara. Garuu karakkataar uummata Oromooti. Sanuu uummata Oromoo qe'ee baadiyyaa keessa jiru. Ani garuu kanarratti si mormaan maaliif seete mootummaa miidhaan jiru jechaa jirta. Siyaasicha immoo warreen itti fayyadamanii kun akkasitti ajjeesaa jira kun uummanni akkasitti buqqa'ee jira ka jedhee iyyuu miidiyaa irratti ka iyyi guddaatu jira. Sanammoo gara guddisanii akka addunyaallee dhaga'u warreen godhan jiran kun akkas gochaa jira muummichi ministeeraa fa'aa jedhan bakka jaarsaaf jaartinis yoo wal lolanii milishaa wal daba wal tumtu yoo arganii kun hojii Abiyyi jedhaniin so kan akkamitti ilaali. Yaa baay'ee siyaasa warri addunyaallee hin arganii. So miidhuu siyaasicha waan isaan hojjetan kana dippiloomaasii irratti haa ta'u waa'ee biyya kanaa irratti warreen sagalee qaban fakkeenyaaf dhiisi kan Oromoo warra saba Amaaraa kana biratti wantoonni ta'aa jiran isaanillee wal dhaga'uu keessatti aktuaalii isaan aangoofi. Garuu waan hojjetame kana iyyisiisanii waan galtee siyaasaaf otoo hin ta'in wantoota rakkoo xixiqqoo aanaaf ganda irrattiif godina irratti hojjetame sunni kontrol gochuun danda'u mootummaan. Anammas biratti dhugaadha baay'ee wanti kun bee wanti ganda irratti miti nama tokkicha irratti illee miidhaan ga'u mootummaa hin miidha. Pilaas immoo mootummaan eega biyya bulchee nageenya eegsisuun dirqama mootummaati baay'ee. Kun amma fakkeenyaaf bakka wayii mootummaa warra hidhateetu akkana godhee jedhee yoo mootummaan kadhiisee ta'u sirrii miti kun bakka biyya kana uummatatu filannoodhaan mootummaa fuudhee aangootti kenna. So mootummaan immoo nageenya kabachiisuu dirqama isaati. Garuu akkuma masiin jedhe amma waraanni mootummaa gaafa dhufu ijoolleen tun bosona dheessiti. Mootummaan immoo akkuma jedhee mootummaallee dubbatee dhabe. No osoo shiftaa ariyaa ooluuf sa'aatii kennan gumnuu jedha gujii misoomaallee hojjenna harka tokkoon shiftaa ariyaa. Sanirra garuu akkuma masiin jedhe Itoophiyaan amma ikoonoomii wanti marti guddataarti biyyattiin. Garuu speesifikaalii amma qotee bulaa keenya hiyyeessa tokko yoo milishaanillee safaratti shaneedhee hidheetiin ijoollee keenya kuma 20 irraa jechuun si galaami
Asa kaayyo. Yoo ijoolleen bosonaallee yoo jarri mootummaa waliin dhaabatan jedha rakkisu. Wanti kun ummata bakka lamatti ila asiif asiin kun illee harka kanarraa cirateetiin ummata keenya akka malee miidhaara. Akkas. So namni ummata kanaaf qabsaa jedhu at least yoo qabsaa ollee barbaade bakka dirree waraanaa deemee ummata walaa lolu. Kanaaf ijjannoon ummata illee asirra akka ta'uu qaba jechaadha. Siigalama uummanni bakkee wayi baadiyyaa keessa rakkoo mootummaa wal mormuuf hidhatee rakkoo akkasiin qabu. Qotee bulaan keenya siyaasa amma uummanni irra wal fixaa oolu kanayyuu quballeessiin qabu rakkoo isaatiin limite inni qe'ee isaa keessatti horii qabu midhaan ofii facaafatee nagaan jiraachuu barbaada. So kanaaf warri Oromoof qabsoofne dhenis itti fakkaatee karaa saniin illee godhaa jiraatan. At least meedaa tapha isaanii uummata keenya keessaa achi nu baasanii. Bakka wanti kiliirri jiru. Kabiraa immoo kan lammaffaa mootummaan gubbaa irraa haga gadi caasaa isaa seeraan haa qoratu. Jechuun kan amma nu anillee bakkee garagaraatitti rakkoon kun godina irraa jalqabiiti caasaa baay'eetu jira bakka wanti si aarsu baay'eetu jira. Ani waan kana yoo warri biyya bulchaaran yoo kan dhagaan ta'e haa dhagaani. Irra deebi'aniitiin warruma waliin biyya bulchaa jiran kan haa qoratanii. Baay'ee anama fakkeenyaaf mootummaa Muummicha Ministera Abiy akka malee dinqisiifadha. Proudii ittiin ta'a. Namni akkana Afrikaa keessa argamuun ana yeroo hunda na ajaa'ibsiisa. Dandeettii akkanaa karaa teeknooloojiitiin karaa viizhinariitiin ilaalcha irratti ana dhugumaan siin jedhaaniin rabbiin yeroo tokko bakka na ajaa'ibaan. Garuu nama caasaaniin gara Oromiyaa keessa ammoo kasi aarsume uummanni Oromoo kun Itiyoophiyaa kana ofii bilisa baasee ka amma cinqii keessa jiru uummata Oromooti. Uummanni biraa sabaaf sablammiin kun bilisoomee nagaan jiraataara sababa uummata Oromooti. Uummanni kun ka ofii maraayyuu bilisoomsi hadhallee rakkoo irra ka jiru uummata kana. So warri amma siyaasni illee yeroo isaanii irra tare warri amma asiin dura bakka dhiisaa isin irra tareera. Ammoo hin tarree namni siyaasni qeerroolee siyaasni jawaar abaa kunni martinuu hin hojjeta jettee yaaddu ragaa guyyaa qabatamaa qabadhuuti yoo asillee biyyallee online illee ta'e yaada kanarra anabbaa fedhe wanti kun hin hojjeta ka jedhee yaadu ani hin hojjetu jedhee diibeetii itti aanu godhuuf hin deema. Ammoo wanti anama siikaasi kun martiyyoo kana booda deebi'ee seenaa uummata Oromoo keessa dhufe anumaan beeku intervii kiyya kana iyyuu sarrasi. Guddaa galatoomii guddaa si galateeffannaa tokkoffaa ati barnoota saayikoolojii baratte sana keessatti hin hubattana ijaanin laaltaa gurraan dhageessaa laaltee moo namni kun maaliif jedhe akkamitti jedhe garame adeema kan jedhu sanallee akka laaltuuf hin godha jedhameeti yaaddama. Common course itiin fudhadha actually because educational psychology fudhadhe sana keessatti developmental psychology child maali sanniin fudhataas geenye sana keessatti waan baradheen garuu Dr. Robson agalatomu barnoota baay'ee bareedaa nu kennee ture. So sana barachuun kee hangam si fayyadee jira hojii aartii isaa ta'u siyaasa Oromoo kana xiinxaluuf beekuuf hangam si fayyadeera? Dhuguma saayikoolojii jechuun jecha afaan Giriikii saayikii fi loojii jedhu irraa dhufe. Saayikii jechuun bireeni. Loojii jechuun istadiidha. Waa'ee amala namaa qoratte yookiin about amaluma ilma namaa kana. So saayikoolojii barachuun akkuma ammaatti nu jette fakkeenyaaf uummanni tokko akkamiin yaadaa maaliif akkasii yaadee wanti akka inni akkasii isa yaaduu godhe maali? So kana waan istadii gootuu fi reakshinii uummanni godhu kanaatiin minde uummanni sun maaf akkas ta'e jettee ittiin aartu. Fakkeenyaaf naachuraalii naannoo gammoojjii namni jiraatu amala jarjaruu qaba. Emooshinaalidha. Qilleensa ho'aa keessa uummanni jiraatu martee akkasi. Amma naannoo qabbanaa namni jiraatu naannoo bosonaa kana hin dubbatu mataa jabaataa qiimii qabannaan hin dhiisu. Behavior immaan amalummaan ilma namaa godhu. Of ilaalaan jira. No dhuguma atiin affaarsum warra gammoojjii keessa jiran jedhisi ilaal. Waan wayisi dubbatanii yoo masan dagatanii immoo jechuun si galaami yoo haasaan illee sagalee ol kaasanii haasaan. Qiimii illee baay'ee ittiin qabatan. Achi immoo uummata naannoo baddaa qabbanaa jiru ilaal faallaa saniiti. So amalli ilma namaa environmentii waliin deema. Amala miti akka namni itti uffatu. Fakkeenyaaf amma naannoo biyya Arabaa baay'inaan namni madawwara ka uffatuu fi qilleensi waa ho'uufi. Uffata san Noorwee irraa uffachuu hin dandeettu. Qorra waan ta'eef. So amma asumattuu amma uffata naannoo Harargeetiitu manni marxoo uffata. Because qilleensa santu diizaayinii si baasa. Atiin bakka ho'aa sanii kombortaa uffachuu hin dandeettu. Bakka qorraa sanitti immoo marxoo uffachuu hin dandeettu. Amalli namaallee
namni aduu qilleensa temperature kanarraa uumamni kunu amma fakkeenyaaf Finfinnee safara way carqoos safara jedhamu safara uummanni way qofa durriyyeen baay'inaan keessaa baatu jira mire because ilmi namaa bu'aa environmentiiti anama fakkeenyaaf biyya kana keessa corridor limaatii wanti natti toluufi yoo environmentiin jijjiirame amalli namaa illee akka jijjiirama sammuu ilma namaa jijjiirama qallaali jijjiirama ilma namaa environmentiidhaan jijjiirta. Fakkeenya amma piyaasa hodhatte bakkee qulqulluu kana hodhatte namni karaa irra fincaanu amma osoo bakka ajaa'u barbaadu magaalaa baa piyaasa bakka osoo bakka ajaa'u barbaadu magaalaa baa Plus amma piyaasa bakka sayyoo dhattu dhaabadhuuti mi'atiin bakkee babbareedaa paarkii kana dhaqee namootuma laal ka gammadu ka fatoo waliin ka'u ka wal dhungatu ka wal jaalatu ka bakka vibration bareedaa argatta achi immoo dhaqi safara qoshee safara ajaa'u san dhaqi namni achi jiru martinuu ka aaru ka iloo ka wal loluuf ta'u ati yoo bakka hidhatte wanti si ajaaye namni martinuu fuula gura emotionii kan kee jijjiira atama yoo osoo amma bakka yoo seente wanti si ajaaye fuula guurta uf jibbita gaafa uf jibbitu immoo behavior nama akkasuma jijjiirama amma saniif amma ani wanti baay'inaan nama gaafa magaalaan kun bareedaa so adeemsi isaanii sirriidha ka dura sammuu keenya jiru koriidarii hojjetan ambi immoo maaliif kana hojjettu biliclici kuni kana miti dura nagaa fi ikonomii fidaa jechaa turan warri hin beeknedhaan xiinxalanne no hin beekla no amma isaanii anama siin jedhe beekan saayinsii haasofna saayinsiin immoo waan mirkanaa'ee ragaadhaan anama fakkeenya waan amma sitti haasaaru kana amma yaadadhu asiin dura kooriidar limaatii jedhee namni mormaa ture amma immoo kooriidar limaatiin nu bira hin geenne magaalaan jedhee mormaa hin jiru. They see because ilmi namaa waa wayii yoo riizaaltii isaa argee amana. Uummanummaan Finfinnee beekara gaafa buqqaastu lolu marti indee Finfinneen akkana fakkaachuu dandeetti jedhama nama mara ajaa'ibatti ta'ara. So environmentiin wanti inni hin jijjiirre hin jiru. Indee biyya kana biqiltuun dhaabame sun qilleensa biyya kana iyyuu jijjiireera. Na ummanni biqiltuu dhaabamee qilleensa kan kee gubataa harkiseetiin gaarii si baasu kana iyyuu siyaasa godheetiin biqiltuu dhaabuun siyaasa miti be dhimma jiruuf jireenyaati dhimma environmental qilleensa kan kee gubataa kan si galaami waan gubatu carbon monoxide gubataa kan replace waan si godhu biqiltuu dhaabuu jechuun waan bakka si galaami kana iyyuu namni keenya siyaasa godhe yeroo tokko beekas rakkisu amma biqiltuu dhaabuu karaa sirreessuu maal godhuun kuni yeroo tokko illa namni anama fakkeenyaaf yeroo kana wanti na gammachiisu keessattuu amma mootummaa kanarraa wanti ani baay'ee proud itti ta'u asiin dura yoo groupii wayaan goo qabate mallaqa biyya kanaa baasanii biyya biraatitti individually namoonni garagaraa fayyadamanii maal kataan argita yeroo amma mootummaan kun paarkii amma namni paarkii ijaaruun maaliif barbaachisedha maaliif akkas jedhan beektaa biyyi tokko guddinni biyya tokko maaliin madaalamaa jedhimee atiin addunyaa kanarratti biyyi tokko maaliin madaala tokkoffaa irra ka jiru paarkii jarri qabduun biyyi tokko kan ittiin madaalamtu. Atasiin dura daa'ima kan kee fuutee bakka geessitu bakka takkitti hin qabdu magaalaan kun ajaan isaas hin deebisisu amma haga Dr.Abiyi Morokoo baasii galchee deediskiin irraa baasee Finfinnee Itiyoophiyaa guutuu irraa jiru. Innaa anamma baay'ee waan kana siimaan ani waan kana onnee irraa dubbadha abbaan fedhe mataanaa dhaabatu abbaan fedhe lukaanaa dhaabatu kun riyaalitii seenaan illee jijjiiruu hin dandeenye waan ilmi namaa yoo ija qabaate ijaan laalee arguu danda'e waan ilmi namaa funyaaniin fuunfatee teesti godhuu danda'u ankana yoo ankana waa akka dhaaninu Oromoo miti Oromoon dhugaa nagaa safuu waan jedhamu jira fakkeenya amma biyya kana keessatti dhugaadha uummanni Oromoo baay'ee tasaqaayee sababa kun bakkee garagaraatitti garuu jijjiiramni amma dhufaaru kun dhaloota kanaaf illee galuu baatu fiichariidhaaf because anamma kabiraallee siyaasni ammaa kun kanatti toluufi fiicharii irra hojjetan fuuldura irratti ummata tokko yoo doomaa godhuu barbaadde yoo duuba hambisuu barbaadde waa'ee kaleessaa qofa itti haasa'e because kaleessi iskaamiidha existing godhu fakkeenyaaf wanti kaleessaa kan haasafne sun marti hin jiru haga feete ati irraa iyyaa olii mataan si dhukkubaa olii waan san irra haasa'iitii enerjii kan kee fixatta malee already kaleessi tareera. So saba kan kee ta'e ilma kan kee ufiyyuu fuuldura irra ijaaruu qabda yookaan akkuma isin jedhe baay'ee kuni waan amma fakkeenya fayyaati torbaanadhaa kufteerta bakka ho'iitti uf duuba deebiftee kufuu dhabuu kan keessan mukni sirreessuu dandeetta so waan existing goone tokko hin jiru kaleessi iskaamiidha
amma Oromoo yeroo baay'ee waa'ee kaleessaa itti himan. Kaleen bara dhiiganii akkana godhe maal naa godhana faranjiin bee Spider-Man jetteetiin fiilmii fiicharii irra hojjetti fiilmii hojjettu. Fiilmiin kenna iyyuu laal qinkii qofa mata dureen isaayyuu miixuu maali because waan tokko yoo hojjettu uummata kana fiicharii gaarii itti mul'isuudhaaf ani ijoolleen tiyya muuviin jarri ilaaltu waa irraa yoo jarrin baranne fakkeenyaaf kaaraaktarii injiinaraa doktoraa profeesaraa keessa gooteetiin ilmi kiyya akka sallaalee achirraan baranne namicha namitti tumu jaartii jaarsatumu maalaa godhuuf laalchisan. So like amma yeroo tokko warrummaa waan kanneen hojjetu you they don't understand maaliif akka hojjetan. Innaa amma warra bilijliqii jedhuun saniin isaanuu bilijliqiidhaa sanii fi mee diqqoof duuba deebi'aati ragaa jedhaati wanti hojjetame achi booda riizaaltii inni fidillee ijaa waa arguu danda'anii fi haalaalanii. Ammoo perception is personal and subjective. Ilmi namaa martinuu waan wayii bifa garagaraatiin arga. Anamma wanta kana be'aniin reality lafarra jirurra dhaabadhee haasa'aara malee yookiin akka fiichariitii sitti haasa'an jiru. Abbaan fedhe namni fayyaa qabu Finfinnee kaleessaatiif har'a yoo arge namni wanti hin jijjiiramne jedhee yaadu. Kana an baay'ee faranjoonni biyya garagaraatti dhufan namoonni yoo waa'ee Itoophiyaa kan react godhan hin laala waa isaan jedhanillee waan namni kenna jedhullee waa warri mootummaa kana mormullee jedhu laala warri deeggarullee. So garuu hojii kana mara I don't know warri bilijliqii jedhu kana isiniyyuu bilijliqii san keessaati. Galatoomii egaa kan daawwachaa jirtan poodkaastii keenya soofumaan yeroo hunda torbeetti yeroo tokko sin bira gahudha. Keessummaan keenya har'a ammoo Hundeessaa Vision Entertainment Birraa Gammadii. Akkuma isinitti egaa hojiiwwan garaagaraa akka hojjetu isinii kaasee jira. Hanga xumuraatti nu waliin tura kanneen hin kaasnes baay'eetu jira yaadota babal'aa qaba. Egaa isaaf kennina yeroo bal'aa isaaf kennina akka haasa'uu fi wanti dhagame akka haasa'uu fi kan sa'aatii isaaf kennu barbaachise ammas nu waliin tura isiniin jenna. Hayeega Birraa artistii siin jennamoo maal egaa taayitiliin an dhabee hundaafu garuu Hullagabbi ta'ullee danda'a. Yaadonni ati kakkaasu baay'ee natti tolaanan akkaataatti ilaaltu ilaalchi kee like baay'ee positiiviidha. Yeroo tokko immoo yeroo barbaadde akka feetetti illee akkaataatti haasoftu jira social media irratti baate irraan kaayyattu nuunis yeroo faarsee bulaa jettu jira. So si faarsee bulaan akkamitti ibsama biyya kana kan gargaaru namoota akkamiiti namoota yaada kee bilisaa kun ibsachuutiin bakka dogongora jirutti qeequun kee rakkoon injira jettee dubbachuun kee kuni namooti akkasii jiraachuun isaanii biyya kanaaf hangam fayyada jettee yaadde because yeroo darbe si ilaalaan ture warra shaashamannee kan illee baay'ee qeeqaa turtan illee koomen irraa qaba isaan irraa dhugaa dubbachuuf ta'an kooriidariin sun yeroo sadii diigame biyyi suni namoonni baay'een sabaa fi sablammoonni hedduun gadhiisanii bahaniiti jiranii rakkooti jiran naannoo shaashamannee atillee yeroo haasoftu argee jira garuu namooti akkasii bahanii dubbatan dhugaa dubbatan kunniin akkamitti ilaalta jiraachuu qabamoo jiraachuun qabanii sodaatiin hafuu qabamoo just haasa'uu qabanii wantoota akkasiisan keessattuu warra biyya keessa jiran warra biyya alaa miti warra biyya alaa yeroo gaariis yeroo hamaas waluma keessa lallaaqu si galee yeroo tokko waan dhugaa jiru lafa kaa'u yeroo tokko immoo like balleessumaaf jecha waanuma tole kanallee yeroo balleessan jiran ani hundan qeequ hundas like supporting godhu. Ati akkamitti ilaalta? By the way, okay. Waan kana amma bifa lamaan siyaasa barbaada. Namoota faarsee bulaa jechuun immoo namoota akkamiiti mi? No, anamma faarsee bulaa ta'e, aarsee bulaa ta'e akka fedhe bulaan ani jechuun akkasuma hunda maatarii nan godhu. Garuu dhugaa dubbachuuf ani yeroo amma biyya kana keessatti Dr. Abiyyiin baay'ee dinqisiifadha. Miirakilii na fakkaata anaaf. Garuu yeroo baay'inaan akkuma jenne bakka namoonni garaagaraa warrummaan deeggaraniyyuu waan deeggaraniif waan beekan natti fakkaatu baay'inaan. Kamormanillee maraayyuu akkuma bilijli isaan jedhani na aarsa beekta sometimes yeroo tokko emotionally wanta si godhu jira. Anama fakkeenyaaf anama ofirraa yoo si kaase anama guyyaa takkitti biiroo mootummaa dhaqee yookiin warri mootummaa kuniyyuu recognition na kennee waa godhe miti. Garuu wanti ta'aaru kun ana proudii na godhe like mataa ol qabadhee akkan deemuufi so saniif anini wanta kana nama siin jedhe faarsee bulaa leemiti garuu reality argaan dubbachuurra of duuban jedhu.
waa itti kasaruun qabu. Garuu ani abbaan fedhi faarseellee abulu kaqeeqeellee bulu jira bifa garaagaraatiin I don't know yoo yeroo sana akkuma jenne yeroo tokko kun immoo kondishinii garaagaraa ka keessatti wanti ati aartee dubbattuun jira. Ka Shaashamannee immoo akkuma isin jedhe magaalaan tiin nama lama majaa ta'uun qabdu. Aniin dhugaa dubbachuuf mootummaa kanarraallee komii qaba Shaashamannee irratti. Finfinnee aanee magaalaan seensa shan qabdu magaalaa Shaashamanneeti. Kana beektaa garuu ati. Nan beekama. Ko Shaashamanneeni. Ila siman. Karashan qabdi. Karashan qabdi. Ila siman. Karashananu silaka. Filannoon kee dura Finfinnee jiraachuudha yoo ta'u baate Shaashamannee ture. Duraan baay'een jaalladha Shaashamannee. Shaashamannee asiin durallee bara Wayyaan illee Shaashamannee guddina dhufe marti gara Hawaasaa tara. Amma magaalaan sun siin jedhe Finfinnee aanee magaalaan seensa shan qabdu. Itiyoophiyaa keessatti Finfinnee aanee magaalaan akka malee guddachuu potentiaalii habii uummata kibbaa biyya meeqa waliin connect gootu potentiaalii qabdu kooriidariin isiyyuu si'a afur hojjetama. Irra si'a sadii moo afur magaalaa mallamaa majaa godhuun qaba. Si galaame atama namni wanti sun ananna aarsa because tokko biyya kiyyallee lammaffaa immoo warra olaanu kana ilaalcha isaanii akkaataa karaa irratti wantoota isaan istaayilii ittiin hojjetan kana hin arga. Garuu waan mootummaa ammaa kanan fakkaanne yoo magaalaa kiyya argu bayee dubbachuu irraa nuuf duuban jedhaan akkuma isin jedhe si galaame anini waan itti amani haasa. Inna sanii fi warri faarsee bulullee ajaa'ibaa keessattuu anin dhugaa isin jedhaan Oromoo nama bakkee jirturraa mootummaa kana abbichuu keessattuu waliin dhaabachuu qabdi. Plus immoo rakkoo caasaa keessa jiru kana qeerroon kaleessa gatii itti kaffale warri biyya garaagaraa taa'ee afaan banaa olu kunniillee dhufanii waliin si galaame namni tokko nama kuma ta'uu hin danda'u. Ammoo rakkoo kana mootummaan yeroo baay'ee taa'ee dubbata hattu waliin biyya bulchaarraa jedhan biyya rakkoo jiru kana dubbataadha. So rakkoo kana uummataa fi warruma jiru kanatu waliin dhaabatee fura. Warri amma garee garaagaraa kuun faarsaa kuun qeeqaa wal jeequ kunillee amma wanti akkasii waan nu barbaachisu natti fakkaatu. Yeroo kanatti ummanni keenya yeroo maraa waa'ee siyaasaa kanaan gurra isaa duuchuurra mee ijoollee teenya biyya arabaa jirtu kana biizinasii tireeningii haa kennaniifi warra biyya alaati ummanni biyya alaa jiru amma dipireeshinii keessa jira atama waan gammachuu qabu si fakkaata isaaniif iyyuu biyya isaaniitti galuu barbaadan ummanni kun marti mee aweernasii kana haa uumani hagamma warri siyaasaa biyya alaa jiru kun waan ummata kanaa isa fayyadu jiruuf jireenya isaa guyyaadhaatti waan isa barbaadu siyaasni bee waan yeroo temporarity wanti ummata kanaaf san caalaa importanti baay'eetu jira. Kanarratti nama tokkicha awareness nu hayyuu tokkicha qabnu be online kanama ijoolleen tiyya waa irraa barattee mee nama skill qabu nama Oromoo keessatti namni kun waa akkana hojjeteera or technology kana invent godheera qonna jireenya ummata keenyaa jijjiireera light akkana create godheera mee nama akkas jettu tokkicha Oromoo keessatti nahin ka Oromoo role model godhatee ilaal Oromoo hayyuu siyaasaa beetti martinu hayyuu siyaasaa ta'uuf deemti hayyuun siyaasaa immoo bishaan ummata keenyaa qulqulleessuu hin danda'u. Garbuu ummata keenyaa fooyyessuu hin danda'u. So nu generationii rakkoo ummata keenyaa kana furu oomishuu qabna. Awareness kanarratti paradigm ila shiftiin ummanni Oromoo akkana irraa garan harkaa galabbatuu qabna. Oromoon gaafa artistiin tokko makiina veeti ofee wanna jedhe gantuu faarsee bula waa wayii jedhee maqaa itti baasa. Gaafa inni dhukkubsatee goofandimii banuuf immoo goota kennaa jedhaan. Ana amma fakkeenyaaf Leenjisoo Diigaa barasan si'a torba injifate. Si'a torba jechaadha. Waraana yeroo sanii jechuun waraana Awurooppaa fi biyyi meeqa deeggare san si'a torba Minilikiin nama injifate har'aaniin armaaf harka numuranii jedhee uummanni kennaa sana na dabbara ittiin gammadan. Ani siidaa akka hojjetamuu qabu gaafa Leenjisoo Diigaa farda isaa jalatti jala waraanii ajjeesu. Isatu haawultii ta'uu qabaa jedhee yaadan. Maali beetan ilma kiyya kun akaakayyuun kiyya akkana godhee reereetti mul'isuu barbaada. Proud gootummaa si'a torba injifadhe an torbaaf tokkoon. Seenaa keessatti immoo anin bakkee itti madaa'e qofa kaadhee taruun fedhu. Because anin seenaa beeka ittiin tuuf dhalootatti haa irraa baratuufi. So you have to teach gootummaa barsiisuu qabda generationii malee atin fakkeenyaaf Oromoon akkana ta'e kana Oromoon by the most warrior ummata seenaa Afrikaa keessatti Arabaan lolee Awurooppaan loleetiin eenyummaa ammati beektu kana sirna gadaa falaasama waaqeffannaa kana ummata asiin ga'e Afrikaa keessaa ummata kana qofa hin jiru biyyi biraa baay'ee amma nu waan keessa jirruuf nutti mul'anne. So saba kana karaa gabroomuutiin bitamuutiin cunqurfamuu qofaan ana yeroo ibsaniyyuu kun natti hin tolu. So kana jijjiiruun baqa dirqama akka Oromootitti. Lammaffaa yeroo baay'ee akkuma isin jedhe yoo waan gaarii si galaame amma namni kenna amma warra biyya alaa ka jette sanis si deebi'a. Ani biyya alaa obboleessi kiyya suuqii qaba ture Kanaadaanna qibaatii faasii erga zeeniitii abuqaanu maaliifi jedhee ani yaadaa ture. Aadaa warra yeroo qibaatii sun jiru biyyaa beetu achi jira beektaa faayida.
Zeeniti eega. Oh my goodness. Warri namni waggaa 20 biyya alaa taa'ee waa'ee Itoophiyaa siimuu barbaada. Yeroo tokko wanni sin qonnanneese just No, anachi be an Ameerikaallee dhaqee argeera men. Atin beekta kaalee. Dhaqee argeetiini ilmi namaa immoo naachuraalee atamma osoo biyyaa baate waggaa 10 booda gaafa deebitu waanuma gaafa biyyaa baate san beekta. Birri ni baduri amalle bakkuma san jirti fakkaatu. Nama meeqatu biyya alaa taa'ee doolaara 50 si ergee hoola qotiyyoo qalisiin jedhame. So siyaasaatiin waggaa 10 biyya alaa ta'ee xiinxaluu dhiisiiti. As keessa iyyuu ta'ee yoo diiteelii studying goone xiinxaluu hin dandeettu akka jedhe. Lammaffaa immoo wanti keenya akka baratame immoo siin jedhe. Manni 10,000 ijaaramee manni tokkichi yoo gubate yuutuubiin kan dabarsu mana tokkicha gubate. Namni biyya alaa immoo waa'ee biyya kana sooshaal miidiyaa irra dhaabateetiin achirra dhaabatee understand godha. Amma aninuu yeroo biyya alaa dhaqu bee yeroo garii ibanni waan Itoophiyaan tana ibiddiitti qabatee bobaaru na fakkaata. Sodaadhaa dhufa jedhe. Gaafa dhufu waanuma airport hin argitu. Suni waan namni martiitti shawwadamu. Baay'ee aniin amma kanaatiin ati biyya kana keessa deemaa keessa oolaa waan akkasii understand goota. Namni sooshaal miidiyaa irra taa'ee ilaalu immoo amma fakkeenyaaf kana rakkoo wayii arsii uumameera sun amma bakka wayiiti. Amma warri sooshaal miidiyaa garuu bakka lolli bakka mara akka akkasii awarenessii fudhatta. So namoonni nama biyya alaa kunneen dhugumaa kabiraa uummanni keenya kun siyaasaaf qabsoo malee waan biraa waan lammaffaa iyyuu beeku waa itti entertain godhu. Fakkeenyaaf mee amanu why we don't start economic revolution maaf hin jalqabne. Oromoon ikonomiin akka guddatuuf jennee kanarra maaf qabsoon hin godhamne. Fakkeenyaaf qabsoon godhama. Qabsoon godhames jira akka mootummaattis jira. Garuu baay'een isaanii hattuu ta'an. Fakkeenyaaf siifin kaasa economic revolution jedhame dhaabbileen garaagaraa dhaabbatanii turan maqaa siidhamuun barbaadu barbaachises kaasuuf garuu waldaa sana keessatti sheerii bitannee achuma jedhanii haftan baay'een ammas nyaataa jiran soo akkam goona garam eenyu sirreessa biyya kana. Amma sanillee badee waan kana siimaan ani yeroo poodkaastii jalqabuu barbaade namoota biizinasii hojjetanii dhaloonni irraa baratu jedhee yoo laalu warri martinuu hattuu kahatee duroome malee nama karaa sirriitiin hojjetee duroome dhabne. Amma Itoophiyaa keessatti illee dhuguma beene. Namoota biizinasii keessa jiran illee gaafadhame. Martinuu akkatti hattu si hima malee karaa seeraatiin hojjettee akkatti duroomsu itti himu. Siistamiin asiin dura illee ture dhugumaan kahattee itti duroomtu malee namni karaa seeraatiin hojjetee duroomu hin jiru. So amma dhugumaan amma kanarratti illee ilaalchi namaa amma kooriidar limaatiin lafaa hojjetamaa ramire kasammuullee hojjetamuu qaba. Sun garuu aartiin hojjetama baay'ee kooriidar limaatiin sammuu. Nama mootummaan keenya nu faana nu argine xiyyeeffannoo aartii irratti kana ka jijjiiruu dandeettu kanan. Kooriidar limaatiin lafarraa hojjetaniirani magaalota baay'ee keessatti kasammuu kana aartii irratti hojjetamuuf yoo siif maandeetii kennine akkam gootee jijjiiruu dandeessi. Sirri jijjiirtee dandeetta baay'ee aartiin. Anamma akkatti godhu asii himee ka'eetiin koodii kiyyaaf jalaan baasa jedhe. Garuu ani kuni waan jedhu miti. General concept akkuma isin jenna environmentiin beevarii namaa jijjiirame. Aartiin immoo wanti akka aartii addunyaa kanarra paaworii qabu hin jiru. Atama waan amma beektu kana waan Oromoo kana aartiin baratteerta. Mana barumsaatiin barattee qoy. Amma namni sanaan mootummaa kana iyyuu aartiidhaan mootummaa isin dura ture iyyuu aartiidhaan beeka kuffisni. Akkasa hin beektu ati qoy. Aartiidha wanti martinuu aartiidha. Haati tantee iyyuu. Ani moosaa isaan ka'ee konsertii gugumaan ture. Siin jedhe daa'ima iyyuu haati aartiin raffisti kan biraa isiiti. Sirbaafi. Namni ka wal fuudhullee aartiin. Ka wal awwaaluun illee aartiin. Jiruuf jireenyi uummata kanaa martinuu aartiidhaan wal qabata. Garuu immoo anama diqqoo wanti biyya kanarra si rakkise. Namni dhimma irra hojjetamu amma ani yeroo biiroo aadaaf turizimii dhaqee sponsora gaafachuufi an fakkeenyaaf sirba wayii dhaqee yoo naannoo leephisiitiin waraabe. Sirbi waraabu sun sirba aadaa yoo ta'e ijoolleen achirra shubbistu aadaa mul'isaarti. Bakkeen ani itti waraabu sun immoo bakka turizimiiti. So aadaaf turizimii hojjedheme. Amma dhaqee sirba akkana hojjechuuf barbaada. Qaamni kun na gargaaru akka isin asitti nu waliin hin jiraame bakka kun amma waan tokko hojjetarraa mire. Gaafa ati jettee itti himtu isaan immoo akka kunoo wanti isaan ilaallanne bakka aartii Oromoo kana gargaaruuf irdaata wayii akka waan godhanii isaanuu godhuu akka hin barbaanneetitti react sirra godhan. Garuu bee hojii isaaniiti aadaa fi turizimii culture and tourism. Culture jechuun fakkeenyaaf uummanni sirba aadaa arsii hojjette yookiin jimmaa hojjette uffata jimmaatti uffista. Shubbisa aadaa jimmaa shubbisan. Bakkeen ati itti waraabdu immoo masaraa abbaa jifaarii bakka uumama bakkee babbareeda. Aadaaf turizimii hojjetaarti sii galee.
So wantoonni kunniin martinuu karaan ittiin ibsamu siin jedhee baate kooriidar limaatiin kunuu karaa aartiitiin ibsama. Yoo amma fakkeenyaaf anin I was thinking filmiin no amma kaameraa birrii doolaara 2,000tiin viidiyoo waraabuun salphina kaameraan 100 bitamee arri Alexaan standardii Afrikaatiin hojjechuu qabnaa jedhee yaadan. Even nu bakkee babbareedaa hojjetame kana filmii Itiyoophiyaa osoo hin taane Netflix irra fe'amu waraabdee faranjiin akka laaltu arguu qabda malee atiin ammoo dhugumallee ani yeroo baay'ee yeroo walgahii garaagaraa mootummaan namoota aartii kanneen waamee waliin haasa'uun argaa. Waan mootummaallee itti haasa'u warri aartii hubatu wal jala taraniire argeen. Ati maaf nan dhadhee maaf chaalenjiin goon? Andiqqoo yeroo tokko anama wanti chaalenjii goonuu hin barbaannee fi waan hojjechuu barbaachisan akka sirrii ta'een beeka. Assaayimentii yoo nakkinnan immoo akka galmaan ga'ullee hin beeka. Sanii fi ganaan osoo beema amma siin jedhee siistamiin ammaa kuni gubbaa irratti waa'ee paaworii aartii kana sirrii andarstaandi godhan. Garuu achi booda ka jiru ganaa sanniintu amma rakkoo malee wanti kunniin sirraa'uu qaba. Garuu dhimma aartii amma akkuma waa'ee aartii kana wal qabsiisee siibsan dhimmuma biyya kana keessa rakkoo ka ta'e siin jedhee kawaayee biizinasii fi maalii ijaara jedhee dhattu gaafatti dhattu inni nu quban qabu. Siin jedhee akkuma kun anama aadaaf turizimii fakkeenya siin jedhame. Ati dhattee waa'ee sirbaa hojjettu bakkee mara dawwalee bakkee kana fa'a waraabi jedhee kasii walii waa mara waa ati barbaaddu si mijeessuu qabu osoo isaan ta'ee jiru siitu dhaqee kadhata. So wanti kunniin baay'eetu jira ka sirraa'uu qabu. Kanammoo akkuma jenne haasofnee haasa'uu ofallee osoo hin taane irra hojjennee wanti sirreessuu qabnu wanti nurra hojjechuu qabnu baay'ee assaayimentii baay'eetu nu eeggata. Sanii fi akkas jenna kaa. Wanni hattuun economic revolution amma ati kaafte sanii fi baqa wanti karaan isaan asiin dura beekan karaa mahannaati karaa haramoo ganaan baran amma mootummaan an argaa ture baay'ee economy irratti fakkeenya jijjiiraniitiin dureessa akka kunoo Ameerikaa fa'a. Amma waan hidhataa jiru sittiin fakkaatu maddi galii guddaa kan ture lafa ture. Amma lafti baay'ee rakaseera. Namni sirraa bitatu hin jiru siistamni isaa jijjiirameera. Duraan fakkeenyaaf kaashii wal harkaa fuuta namni kaashiitti amma teelee birrii samtiin kaashii namni harkaan qaban birrii kaashii amma otoo si gaafadhe qabu. Namni waan baay'een jijjiiramee jira. Garuu jijjiirama kana kan argu muraasa. So namoota like sammuu akka keetii qabanii fi kanneen biroo understand gochuu danda'u jedhee yaada. Because muuxannoo biyya alaas waan qabduuf. Sanillee anillee anamma yeroo baay'ee kana aarsu warrummaa mootummaa kana bakka bu'ee hojjetu. Waa'ee mootummaa kanaa ibsu hojjettuun ibsaniin beekan. Ibsaniin beekan an argame yeroo walgahii fugannaa irratti wal morman bee waan Itoophiyaan hojjetti miirakilii meeqa. Amma fakkeenyaaf ati waa'ee lafaa kaafte. Biizinasiin lafaa iskaami karaayyuu. Jechuun kiyya fakkeenyaaf lafa ho'ii sii kenna. Lafti suni kaasanii turan kan Dr.Abiyi maaliif fakkeenyaaf karaatti dureessi biyya kanaa uumamaa ture lafa fudhataa achi booda lafa sanaan baankii qabsiisee fudhataa sana booda yookiin hojjetaa yookiin fudhatee badaa so mootummatu kasaaree. Iskaamii malee sun ammatini lafti sii kennan kennuuti kan mootummaati yookiin kan uummataati. Achi lafuma san qabsiiftee baankii miliyoona 100 fudhatte miliyoonni 100 kennuuti. Kennuuti kan mootummaa kan uummataati. Achi namni qara yeroo san amma akkas iskaamiin sun hafuura nukutaan turre achi gaafa tubboon sun jitu bee namni veetii ofaatiin birrii nadaajii si gaafata because iskaamii saniin bitatee rakaa. Biizinasii jechuun immoo fakkeenyaatti dinnichaa kuntaala 100 facaaftee kuma yoo irraa argatte 900 tirfiidha. You add a value. Si galami amma kuni osoo amma fakkeenyaaf nama sanii 100 lafa san kennitee fi lafti sun lafa 5 kadhaltu ta'e biizinasii si galami he added a value. Amma yeroo sanii iskaamiin sun diqqoo taree amma achi booda amma namni asiin dura yoo yaadattu waa'ee lafaa qofa sittaasa. Amma immoo biizinasii kana booda mee Itoophiyaa keessa maal fa'aatu hojjetaa? Kanarraa miidiyaan haasoo hin jiru. Aktiivistoonni keenya kun ekaleen du'ee fi milishaa wal ajjeesuu fi maalii kana malee waan biraa sometimes atiin dhuguma enerjiin namaallee dhimma jiruuf jireenya hawaasa keenya ijoolleen keenya uummanni keenya ka biyyaa baqate kun marti rakkoo ikoonomiitiif. So wanti kun waan importanti sila irraa haasa'amuu qabu nama irraa haasa'u illee argitu. So garuu assaayimentii baay'eetu nu eeggata. Amma Itoophiyaan ikoonomiin guddatte. Garuu namni baay'een ciista. Maaliif? Ikoonomiin guddate sun uummata bira ganaan geenne. Amma saniif amma namni Itoophiyaan guddataartii garuu namoonni hoomaa fi jedhanii gaafa yaaddu steepii qaba si galeme. Amma mootummaan fookasii isaa agriikaalcharii irra godhee baajata 190 qonna irra hojjetaa ture. Fakkeenyaaf amma Finfinnee fooqii yoo qabaatte amma baankiin birrii si liqeessa. I don't think what it is. Garuu lafa hektaara 5 baadiyyaa qabaadhu qotee bulaa ta'e si liqeessa. Baankii siinqeeti. Siinqeeka because shift godhuu gaafatteerta cheek gooteerta. Namni
lafa hektaara 3-4 illee qabu. Ka birrii baankii kanarraan fudhannee jedhoo jiraata saaboo ammoo yoo dorgatanii jira. Anama sunnat toleera. Asuma taa'ee arge. Asiin dura warra Finfinnee warruma qe'ee keenyarra goobe kanatu waa mara qabaa mire. Amma qotee bulaan keenya lafa isaa baankii irraa birrii liqeeffatee yoo itti hojjechuu danda'e kana bakka akka jijjiiruu qabdu. Ka vaalii illee addisii godhu san. Because lafti kuntaala 100 facaafte. So baankiin siiqee hundaa'uun sirriidha takka. Wanna karaa qonnaan bulaa irratti kaandee. Anamma kana baankii siinqee anallee agamma sponsora nangu garuu anamma kana waan sirrii waan ta'eef waan natti toluuf haasaa waan kana. Dhugaadha anamma yeroo nama tuubee gara baadiyyaa nasoo jenna bee baankii siinqee akka naannoo liqeessaa naan jedhan. Anammoo natti tole suni. Anamma warri baankii siinqee illee walii argee hin beeku. Garuu jijjiirama dhufe sana asiin dura beenu Finfinnee mana ka qabu warra kaawwan. Ammallee manuma kiraa keessa jirran. Garuu gaafa san namni mana qabu Finfinneedha. Anamma lafti kaaree 500 safara kanatti miliyoona 100 gosa kiyya guutuun bitti huduga guutuun bitti lafti kaaree 500. Har'a garuu lafti ati kaaree 500 fooqii qabaadhu qotee bulaa lafa qotee bulaa kiyya santu gatee argateera. Na sunnat tolaana. Si galaana. So sistemni jijjiiramaara. Garuu sistema jijjiiramaaru kana namni argee irra hojjetaaru. Awarenessiin karaa miidiyaatiin jiru. Even ummata kanayyuu translationii barbaachisa. Akkuma isin jedhame namni baay'ee nama wantoota garii anamma isin jedhama Itoophiyaa keessatti dhimma nageenyaa faarratti yeroo mara I don't know yoo mootummaan kulli rakkatee jiraatiin hangalu silaama suniyyuu sirraa'ee every day silaa ummanni waanuma biraa osoo haasa'e gaariidha. Wanti jijjiiramaaru baay'eetu jira. Itoophiyaan akka malee jijjiiramaarti namni kana hin argu ka arguu barbaadu hin arga kun arguu hin danda'u. Ammoo ani ummanni keenya nama dhugaa dubbachuu fi warra biyya alaa taa'ee mootummaa qeequ kanallee warra deeggarullee martinu ana ummata keenya. Ummanni biyya alaa jiru immoo ka amma biyya alaati mootummaa kana qeequ marti jijjiirama kana keessa gahee leencaa qaban. So waan bu'aa ofii itti xaaranii fidan kana biyyatti amma akkana bareedaartu tan ala ta'anii jedhisanii mormuu dhiisaniitiin bu'aa xaarii isaanii illee enjoy itti haa godhani. Biyya kana keessa okay kana booda nu akkamitti dhufnee jijjiiramuu dandeenya. Biyya teenya akkamitti guddifannaa. Especially warra manguddoota caalaallee ijoollee yaangiin wanti isaan biyya kana jijjiiruu danda'an baay'eetu jira. So anama isin jedhee baatamma har'a yoo anama namni mootummaa kana qeeqeef deeggaree fi ana bira differensii naan qabu. Because namni akkatti waa arguu qaba. Garuu realitiin jiru dhugumaan isin jedhu warra amma taa'ee mootummaa kana halkaniif guyyaa qeeqaa oolu gaafa mootummaan kun kufullee ani ijoollee baay'een beeka. Warruma akkasi front line irra ture jecha qabsoo keessatti. Garuu amma immoo ana ka garaana nyaatu biyya makkana bareeddee addunyaa martee harka dhaartuuf kan akkuma asiin dura tarakkabu baranne san ammallee bakka gana qabsaa inni kufaa qabsoon itti fufaa nuun jedhaatiin itti fufuu kana dhiisanii amma mee waan biraa at least waggama 5-10 wayi ummata kana mee boqonnaa kennaniif kwaasii illee beekota waa mararraa bee ilmi namaa boqonnaa barbaada. Baay'ee cinqamneera amma dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee rakkoodha. Akka ati jette tarakkabuu nooki laayiki waan kan keenya miti jedhe. Isa keenya miti jennu immoo kan keenya jedhu dirqiin waan inni arge keessa jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko an Oromoodha yoo jedhe asit Oromoo waan biraa miti jechaadha. Nama immoo Oromoon taane beekamaa wayi inni bara Oromoodha giddumaan kennaaf dirqumaan kan keenya godhachuu barbaada. Nama an Oromoodha dee fuuldura hin baane. Bara abbaan isaa akkasii bara inni garuu akkasii bara waan akkasii san arginee jira. So I think maaltu nutti hanqate akka nama saayikoolojii barateettis akka nama aartii kana sirriitti hojjetus namoota baay'ee wajjinis wal qunnamtaa dhimmoota garaagaraa mariiwwan garaagaraa gaggeessuu dandeessu. So mariiwwan like informaali haasaamu kuni furmaata biyyaallee ta'a jedhee yaada. Isa dirqama suufii uffatanii karabaatii uffatanii bakka hoteela internationalii ta'an qofa toon taane furmaata jedhee wanti nan yaadu wantoota mana keessatti haasaaman tariitii ogurraa argatee fi akka galtettis warreen ta'aaf jedhee yaadu baay'eetu jira. So akka keetii fi akka yeroo haasoftan keessatti kaastu ummati kuni nama waa jijjiirame waa hojjetee waa jijjiirameen atamma otoo maan argatin bar kuni waa argateetiin namoonni baay'een waa dhabaniif morman dhugaa dubbachuuf taanaan otoo waan argatiin faayidaa wayii irratti otoo hirkatiin hangana yoo understand goote hangana yoo hubatte isaanoo hangamsi beeku gadi baateellee like social media keetiin illee hangana maaf in ibsinii ummati kun yeroo tokko jedha gaafa galuuf by the way in dhaabata eenyu humni kamuu sochoosuu hin danda'u. Reality egaa jechuun akkuma mati jette wantoota karabatti uffatte ati bakka maalii ta'uu sun taane yaadichatu hagam akka ta'e reality isa keessa jirutu murteessa. Amma fakkeenyaaf akkuma ati jette amma yeroo garigareen arga ollaami
social media farratti ekaleen lafa argate ekaleen maali argate faa jedhanii kana martinu argatu kan qabnellee karaa koo ta'uu qabu kan qabne kan hin argannetu nama yaachisuu qaba malee ekaleen maaf argate ani siin jedhe akka oromootitti dhugaa siin jedha nama mormullee baay'ee qaban beektaan kun yeroo oswaasiin kiyyan akka kakee kullee garabajullee baay'ee qaba ammoo ani oromoo wii lafa argate man argate maali ka jedhu kan ani taa'ee harkadhaaf ani nu yoo margadhaa jedheefa karaa ittiin argadhu isa irraa barachuu fedha malee ilmi oromoo tokko namni akka ilma namaati akka ilmi namaa tokko yoo argate waan bareeda achirra immoo ilma namaa bira iyyuu taree sabni kan kee gaafa argate inni argatee amma kabiraallee argachuu qaba namni kun argateera kunillee hafaa jedhee namni gaafii gaafachuu qaba malee haanuu dabalamu jechuu qaba malee eegaleen maaf argateen kuni I don't know anka nama yeroo tokko beektaa maaltu nutti hanqate anamma akkuma jetti wanti akka oromootitti saba tokko instituutiinituu hawaasa tokko guddisa hawaasni rool moodelii qaba sirna qaba Oromoon asiin dura akkuma beektu waggaa meeqa dura sirna qaba ture sirna gadaa qaba Oromoon kun amma achi sirna gadaa keessaa ba'ee sirni biraa ka waan kana bakka bu'ee uummata kana gara fuulduraatti deemsu hin dhufne sigalaama Oromoon sirna gadaatiin bulaa ture achiin booda immoo gabrummaa keessa ture achi deebi'ee immoo gaafa gabrummaa keessa jiru san Oromoon nu martinu enerjiin nu irra fookas godhu gabrummaa san keessaa ba'uuf loluu qofa ture wanti Oromoon beeku qabsoo qofa inde nyaanni fa beqeerroo special min biyyala so qabsoo keessa turre enna achuma keessa guddanne lebenu no amma nama sirba yoo ka dhageeffachuu jalqabe no fa daawiti warra artistoota durri sirbuma qabsootiin dhaga'uu jalqabe bakka nu live kenna san amma ijoollee Finfinnee kan yoo argite biizinasii qabanii waa'ee qabsoo yuun dhagaanii qubaan qaban Oromoo barbaadina bakka feete irra naafiti daabboon isaallee qabsoo barbaade wanti inni nyaatu wanti jiruuf jireenya kenna akkas ture rakkoo nu keessa ture ammoo aartiin illee hawaasuma manni keessa jiru fakkaata so achi keessa struggle godhaa turre qabsoon kun immoo lola sii kalaam yeroo maraa amma manni keenya yeroo wanti rakkoon qabsoo akka malee react godha mee ummata keenya iskuullee eebbifame hospitaallee namnummaa wadi biyyalaati illee waan chaaritii hospitaala ganaati meeshaan ganaa namni biyyalaati illee agalchu waanuma akkasi ajendaa ta'e haasawu margitee beektaati Hillalani they do like because in bed no kana esa fi dawaan in bed ila sammuun ilma namaa akkamti barsiisnan so we have to change amma fakkeenyaa fi ijoolleen teena social media akkamti jijjiiramte dura atis mormaa turte lolaa turte zan yoom booda sammuu kee jijjiiruu jalqabe no anillee jechuun ilmi namaa bee adaduma waa barattuun qabdaa mire anamma anillee qabsuma keessa ture mire adaduma as keessa teettuun beetin yeroo tokko akkana addunyaa kana balliftee ilaalta saayinsii kanallee study godhuu jalqabda fakkeenyaaf amma saayikoolojiin akkuma siin jedhe anamma ijoollee onlaayinii kana nama arrabsantu jira warra taa'ee koomintiin azaasi godhu jira ati ijoolleen kun maam arrabsitii jettee loltaa miti ani immoo ijoolleen tun akka nama arrabsitu ka godhe maalii how this happen because ilmi namaa waanuma isa keessa uf keessa qabu sii kenna amma fakkeenyaaf social media kana ijoollee Ameerikaa dhalatte nama social media irra dhufee nama arrabsu argitee beektaa jiran maali beektaa hin beekan ka akka kunuu jiru garuu ka arrabsamaa guddate ka bakka namni arrabsamaa jiraachisu ka arraba san keessa jiraatu waan biraa waan sii kennu hin qabu eessaa fidaree akkasii be sammuun namaa kompiitara yoo vaayirasii illee itti feete vaayirasii si mul'isa yoo waan gaarii illee itti feete sanuma ilmi namaa sammuun namaa kun sensory memory short term memory long term memory ka jedhu jira akka hard disk ila computer file argitemi am fakkeenya faranjiin dhadhaa jettee dandeettumi dhadhaa jetti because dhaa jecha jedhu isaan hard disk keessa hin qaban storage keessa hin qaban so namni arraba hin qabne eessaa fita arraba yuusi arraba waa itti si arrabsu iyyuu beeku jalaa dhumata gariin immoo ka arrabsamaa guddate isumatu raffi ameera mire bakka itti baafatu soqata so miidhama sunu amma namni tokko gaafa dhufee bada maali jedhee si arrabsi miidhama namni sun namni fayyaa qabu namni nagaa qabu namni cinqii keessa jira cinqii nu akka jiru beeku yaadatu ya so das ammoo kana akkuma goone rabbillee nu agargaaru nullee mu jabaannee hojjechuu qabna jedhee yaada ana osoo carraa argadhee osoo injiraami gara wayiitiin wanta kana empire goone akkuma ideology goote yaada sigalaami akka mafakkiriitti dynamic shifting ummata keenyarra maaltu akka dhufuu qabu kana jettee halkanii guyyaa dhaabattee hojjette diibeetii abbaan fedha addunyaa kanarra yaanni kun sirrii miti yoo ka jedhu haa mormuuf dhufu saayinsiin proof godhaa fi deemna akkaataa namni wanti kun itti uumame mara jecha so sanii fi sirna dhabne rool moodelii gaariin qabu Oromoon rool moodelii gaarii illee immoo namni baay'een hin hordofu fakkeenyaaf namni baay'een social media kana kun kan wayyaala bakka maraa itti wal gaamere
namni protocol standardii qabu gaafa inni waa wayii maxxansee namni wayii dhabee arrabsu hirrifata hin badan. Warruma akka isaa ka wal barate garuu maarraan kaatu mire achi si ari'atanii addunyaa san keessa ummatu wal fakkaatu. Nu qofatu baduu dide. Ka jabaatee sabbaa kiyyaallee deemu jedhee wattaree qabe jabaatee achirraan kaafe. Jabaatee jaallatee wanta kana tama dhugumaan amma namni waa dhufee na arrabse. Akka namni sun bakka rakkoo cinqii dhukkubsataa akka ta'e waa understand godhuuf irraan kaadhu garaana nyaata akkamii yaalaa jettee yaadda. Yoo kaanii garuu namni kun akkamii maamnaan jedha jettee zarraaf jettee nan qabinaa jettaa so atillee yoo booksisan keessa jiraatti. Guddaa galatoomii hayyee kan daawwachaa jirtan egaa turtii Birraa Gammadii wajjiniin taasisaa jirudha. Ammas egaa waan baay'ee karraa hubachaa jirtan abdii guddaa qabnaa yeroo bal'aasaa kan kenneef Birraa fi because Birraa akkas taasisuu I think haasofte beektaa akkasitti. Namni illee nan gaafanne ka waan biraa nagaa eessa dhalatte eessa guddatte kiliippii akkana. Yaa waa'ee sanaa bal'inaan itti deebi'uu illee dandeenya yeroo adda addaatti immoo nurraahis fakkeenyaaf warra akka miidiyaa namoota muraasa bira gahutti hojjechuu qabna jennee ana dibeetiiwwan garaagaraa wal mormii garaagaraa wanta ati jettu like yaadaan si mormuu wantoota akkasii waltajjiiwwan sana mijeessuu qabna sana gochuuf immoo nullee empower ta'uu qabna empower ta'uuf immoo humni kophaa keenyatti amma initiative ofii kiyyaa fudhadhee mana akkasii yaada akkasii at least mee namoonni yaada garaagaraa qaban asitti haa dhufan fakkeenyaaf nuti ammoo abaa'oo keessaas kaafaawwan nu didee xalayaa garaagaraa barreessinee fi warreen siyaasa garaagaraa oofaa turan affeeraa turre namoota individually yaada isaanii haasaanis asitti affeerree yaada bilisaa gochaa fi turre eenyu otoo nun dhiibin ebaluu fidaa akkas jedhaa otoo nun hin jedhin hojjetaa turre so mootummaan kun waan baay'ee exercise akka nu goonu nu hayyameeti jira sana keessatti immoo nutu jiraachuu qaba jedhee yaada. Macaafa qulqulluu irratti maal jedha wanti hundi hayyamameera wanti hundi garuu sin hin fayyadu jedha so you have to pick wanta si gargaaru wanta naataa jettee sana fayyadamtee halaala godhachuu ni dandeessa jechaadha garuu wanta sana situ filachuu qaba wanta si ta'u sana. Ani yeroo hunda taa'ee anatu dogongorimu anatu karaa sirriirra hin jirremu namni kun marti akkamitti dogongoree yaada si galee garuu maaliin jedha yeroo baay'ee dhaloota kanaa waan hin beeku waan hin ittamane kana cubee liqimsee arraba isaanis danda'ee hamiis danda'ee akkas nyaatte akkas argatte maalii basaastuu maalii kan jedhu san siinis jedhamaa ture nan beeka biraan inda'um Oromoo iyyuu miti silteedha jedhamee ture namoota amma yaada garaagaraa qaban maqaa adda addaatti moggaasu maqaa hin taane faa kennuu fi Oromummaa irraa mulqu wanni akkasii sun Oromoo keessa jira ani saba biraa keessatti hin argine atamaara miti jedhamee arrabsamu argeen beekon. Dhugaa yeroo akkasitti wal arrabsan argeen beeku so numa keessa jira sana akkamitti akka sirreessinu baay'ee na cinqaan baay'ee na yaachisa akkam yoo godhame garuu ammoo maaliin fudhadhaa waan naa gale kan sodaa malee arraba sana sodaachuu malee haasa'uu akkan qabu like just haasa'uu yookiin dubbachuu irratti qabsaa'uu akka na barbaachisu fudhadhee nan yeroo baay'ee gaa'in beektaa waan naan jedhan maal jettaati. Asirratti wanti ani siin jechuu barbaadu an fakkeenyaa fi 3D deetaa hin jijjiiraman yeroo fedhe silxee ta'a yeroo fedhe basaastuu ta'a yeroo fedhe faarsee bulaa ta'a yeroo fedhe aarsee bulaa ta'a anam wanti kun toomin Nijeeriyaanaaf jechuun dhugumaan amma dura garuu diqqoo yeroo waggaa nama silxeenaan jedhan san namoonni toomin Nijeerii kan hin beekne illee jira. Naagalee tapha ijoollee jecha jechuun durdurii beektaa. So amma kabiraa even Oromummaa kanayyuu konseptii isaa namni waan beeku natti fakkaatu. Oromoo ta'uu jechuun namni ani interview irratti Dr. Gammachuu gaafatan. Dr. Gammachuu Magarsaa. Haati manaa tante Oromoo miti jedhanii. Dhiigni kiyyaaf kan kennu yoo akkana adda baafne Oromoo jedhee dubbataa jedhanii. Dhugaadha akka Oromoon jedhutti akka sirna gadaatitti Oromoo jechuun Oromoo ta'anii dhalachuu miti. Namni baay'een kanan beeku. Oromummaan aantuma. Biilloongiinas. Fakkeenyaaf namni tokko afaan Oromoo baratee aadaa Oromoo baratee hawaasa san keessa kaalcharii ummata saniitiin waliin jiraannaani namni sun abbaa fedhe caalaa Oromoodha. Akka sirni gadaatii fi akka falaasamni Oromoo jedhutti. Akka maddeen garaagaraa gabaasanii garuu ati Oromoo taatee dhalatte afaan Oromoon beektu aadaa Oromoon beektu sirna Oromoon beektumi Oromoo mitati. Kanaan amma falaasama kiyyaa miti sirna gadaatitu jedha. Beektaa Oromummaan aantuma biilloongiinas ta'anii jiraachuudha.
Ana miti beekana kana jedhe sirna gadaatitu akkas jedha. Amma dhaloonni ammaa immoo Oromoo falaasama Oromoo illee biyya adda baasanii waan Oromoon hin beekame ilma namaa namoomeedha. Sirna isaa keessa yoo namni wayiyyuu dhoofte ati ilma namaa miti maaf akkas goota siin jedha malee Oromoo miti hin jedhu. Ilma namaa namooma. Konseptiin isaa horizontaalidha. Walqixxummaa Oromoo olaantummaa hin barbaadu. Walqixxummaa barbaada. Kaalchariin kennayyuu akkasii be. Nu akki nutti uumame. Amma fakkeenya warra kaabaati wanti waliin galleef isaan vertikaali. Nu horizontali. Vertikali horizontali jechuun Haayila Sillaasee fakkeenyaaf aangoo waaqarraa kennamaaf. Isaa gadi ciqaashuu mijjira. Kun giraasumaachi kun kaanii isa gada. Akkana kun kaanii gadi. Oromoo horizontali. Abbaa gadaa itillee baadhattee hin deemtu. Ilma namaati walqixa. Namni isa gadduuf hin jiru. Oromooni walqixxummaa konseptiin inni nu falaasama sirna keessaa qabnu san. Kabiraama ikaleen Oromoo miti maali ka jedhan. Namni tokko afaan Oromoo beekee an Oromoo jedhee dubbatee dhiisiti. Akkuma isin jedhe akkan sirni gadaa jedhutti namni tokko Oromummaan sii kenname beekame. Naturalization addunyaa kanaa amma guddifachaa fa'a jedhanii. Garuu ka Oromoo immoo guddifachaa san bira jiru caala amma isaan guddifachaa caafii waan qabataniif malee detailii understanding goone. Innaa namoota akkasiisanii akka uummanni jedhanitti immoo akka sirni jedhutti waan kana fudhadhaa yoo jedhe akkuma isin jedha Oromummaan aantoma isa belonginess Oromoo taate abbaan fedhe Oromoo ta'uu hin danda'a ulaagaa sirna gadaa guute. Kanaaf wanti isin jechuu barbaade yoo ati nama ekaleen Oromoo naan jedhe ekaleen Silxee naan jedhe ekaleen Bangladesh naan jedhe itti kayaaduu jalqabde ta'e ati nu purpose hin qabdu because gaafa ati socho'uu jalqabde gaafa ati waa dhiibbaa uumuu jalqabde namni waa siin jedhu baay'eetu jira garuu atiin targeetii kan kee kanayyuu anama nama warra nama amma qeeqaaruun qaba anama uummata bakka garaagaraa taa'ee waan kamiinuu godhu nagaattaa deebi'anii isaanuu ilmi namaa yoo beeyati cinqii yaadde gammachuun argitu. Anama nama jibbuu wanti barbaanneef waan ufi jibbuu barbaanneef. Fakkeenyaaf ati bakka yoo seentee nama jibbitu yoo argite nama san jibbuuf jettee dura of jibbita. Kasi be nama komfortii dhabda. Of jibbita jechuudha komfortii dhabuun maali of jibbuudha. So an wanti nama jibbuun barbaanneef of jibbuun barbaadu. Innaa akka Oromootitti yaa Rabbi nu gargaari uummata keenya kanallee uummanni kun uummata gaarii ture. Uummata nagaa ta'ammallee wannuma feelariitii siyaasaa kanatu uummata kana rakkisaara malee. Teennee obsa qabaannee mee haala jechuun teennee mee haalaallu guyyaa mara cadhiftee atiin yeroo tokko ilmi namaa gombee boqonnaa barbaada. Kubbaanillee raftii qaba. Beekam hirribnillee haasofnillee raftii qaba boqonnaa qaba. Wanti addunyaa kanarraa boqonnaa dhabi siyaasa Oromoo kana qofa. So mee waggama warri amma xiinxaluu waggama tokkoof lamallee taatu. Mee ajandaa online irraa haasofnu kan akka ikonomii ka wal jaalachuu ka unity ka waan biraa. At least she okay qabsoollee amma at least kuno hin qabsoof na reetanii difference ni lewan dhufaa jirre at least mee boqonnaa irafti daqiiqaa 15 akkuma gubbaalee taatu boqonnaa wayno agennani yexumman asaat taayeyyuu namni waanuma godhe kana yoo akka of laaluuf na xaarii uummata Oromoo kanallee akka lafan balleessin. Kan daawwachaa jirtan poodkaastii keenya Soofumarii kan turtii wajjin taasisaa jirru moo Birraa Gammadiiti Hundeessa Vision Entertainment ti ammas egaa turtii wajjin goonu akka wajjin turtaniif gamanuma isin affeerra. Afgaaffii baay'ee bareedaadha yaadaa jira like freely dubbachaa jira amalumti poodkaastii tu ajandaawwan garaagaraa fidanii namni akka just yaada isaa ibsatu gochuudha sila dhimmoonni garaagaraa rakkoowwan garaagaraa sila namoota dhiyeessuutiin mariiwwan garaagaraa sammuun namaa yeroo hunda leenjii barbaada yeroo hunda fiid gochuu barbaada akkuma garaa keenyaaf nu barbaachisu sammuu keenyallee update gochuu fi leenjiiwwan garaagaraa barbaachisa mootummaan garuu kanarratti waan xiyyeeffatu miti hin fakkaatu yeroo wayyan leenjii eenyu bijaa namichi jedhamu gaazexeessitoota wal dorgomsiisan darbe soo kaayyoon kee maalidha treeningii kennuudhaan jedhe dargaggootaaf soo ambirii kuma dhibban badhaafamee garuu qarshii miliyoona tokkoon baase namoota 60 ol bishooftu geessee Nooraa Riizoortiitti treeningii kennisiiseef treeningii sun mindset treeningii ture Dr. Roobsan Margoo jedhama. Barsiisaa kiyya duraanii ture barsiisaa baay'ee dinqisiifadhu keessaa sammuu kollee kan naa jijjiiree barumsi illee maal akka ta'e kan naa ibse keessaa tokko barsiisaa kan amma yeroo ammaatti consultancy dhaabbata consultancy qaba leenjiiwwan garaagaraa kenna akkaataa inni si barsiisu sammuu kee keessatti hafaa so leenjiin dargaggootaaf kennamuu qaba dhaloota kanaaf kennamuu qaba aballi jedhanii namni rafee mugee gala waraqata irratti to'ata kan barreessin dabtara irratti
walgeedha jedhamee jechaadha. Walgee sanatti immoo maallaqawwan gurguddaatu investirati ta'a. Maaliif leenjii garaagaraa ilma namaa kanaaf sammuu kanaaf yoo leenjiin kenname hin jijjiirama. Jijjiirama sanarratti namoota baay'ee leenjii yeroo san fudhatan warri jijjiiraman jiran koomenti gochuu dandeessa warras jala jirtan. Eessa jira jedhanii ka'an. Leenjiin suni waan baay'ee akka onnatan waan qabaniin jijjiiramuu akka danda'an baay'ee barsiiseeti jira. So leenjiin akkasii suni barbaachisaadha jedhee yaada. Ati maal jetta kanarratti? Baay'ee waan namatti jette kuni leenjiin amma fakkeenyaa fi entertainment jechuun akkaataa amma ilmi namaa keessattuu yeroo ammaa kana akkuma amma yeroo baay'ee walgahii raffa namni wanti rafuuf entertainmentitu barbaachisa. Leenjiin kun immoo even dargaggoota qofa osoo hin taane anama durasa siin jedhame biyya eegoo jetteen booda uummatallee jijjiiruu qabda. So sammuu uummataa immoo ka jijjiirtuun tokkoffaa kooriidar limaatii ka godhamuun leenjii aartii ama because everything fiigichillee bee aartiidha ispoortiin. Paarkii ijaarame kun illee bee aartiin hojjetameera diizaayiniin uumamtiisa aartiidha. So wanta amma hojjetame kana immoo peeziin itti aanu itti fufuu qaba dirqama. Baay'ee ati meedaa ijaartee kubbaa miilaa ijaartee nama achi dhufee kubbaa tireeningii godhu yoo qopheessine maaliif ijaartare? Kanaaf wanti kunniin baay'ee dhugumaan akkuma ammati jettu kana anillee amma ati waa'ee leenjii kaaftee dhugumaan leenjii qofaa miti bifa qindaa'aa ta'e awarenessii uummata irratti yaada uummataa jijjiiruu bakkee garagaraati bikoota uummata kana sammuu isaa beekama onlaayinii kana ajandaa garagaraa kennitee fi akka inni isaan irraa haasa'an godhuun dirqama baay'ee. Yookaan uummanni bee ati yoo jedhiftee uummata kana ufiin poozitiivii ta'a yoo jettee eddee uummanni akkasiin ta'u. Waan ammatiin sirba babbareedaa shan ka isaan akka of jaalachiisu godhu ka waa'ee jaalalaa yoo goote namni of jaalachuu jalqabee beekame yoo waan gaarii dhagee. Fakkeenyaaf nama Finfinnee bakka paarkii babbareedaa kana jiru laalme nama bakka bareedaa zannatee dhufa namni martinuu of jaalate ofi bareedee dhufa ofi tolee dhufa. So wanti sadarkaa lafarratti akkasii hojjetamaa sun immoo bakkee garagaraatitti illee sadarkaa leenjiitiin wanti amma ta'aaru kun iyyuu uummata progressiin maal akka ta'e fiichariin maal akka ta'e Itoophiyaan tun baay'ee namni akka salphallaadha. Biyyi tun biyya miirakilii namni baay'een amma Itoophiyaan biyya kolonaayiziin taane ilmi namaa asii argamee lafee luusii the hottest place bakkeen ho'aan Itoophiyaa keessa argama baale gana alloo hin taane. So yoo diqqaate waan biyya 10 ol deemtee argitu seenaa qofaan biyyi tun Allajjaashii kaasii Aksuumiin kaasii seenaan Itoophiyaan qabdu seenaa biyya 10 ol qabdu. Garuu nu akkaataan biyyi tun itti ijaaramtee iyyuu seenaan isii dhiqqoo waan uummata keenyallee nu realitii baay'ee akka argine nu godhe. Oromoon bee biyya kana keessa bee yoo fudhatteeti. Akka Itoophiyaatti of ilaallu nu Itoophiyaa keessa dhalannee biyya keenya keessa jechaa nama Itoophiyaadha. Garuu andur Itoophiyaa kan argaan guddan akka kun of dhiphisee ilaalu. Anama Itoophiyaa miti Afrikaa iyyuu kileem godhuuf deemna. Baay'ee nu akkasii yaaduu qabna malee jenereeshiniin keenya asiin dura dhugaadhaa bira tarreera amma. Ammoo leenjiin akkanaa kun awarenessii namootaa uumaa. Even biyyatti matana iyyuu ilaalcha isaanii fakkeenyaaf isin jedhe baanama daa'imummaa irraa Oromiyaa dhagaa guddadhe Itoophiyaan bin Oromiyaa dillee jaaladha malee Oromiyaan biyya kiyya garuu moor ati biyya kan kee osoo darzanaan nagaduu dandeettu ati maaf chirichaaru nagadda. Amma namni yeroo baay'aatiin waan biyya sabaaf sablammii mara osoo nagadachuu dandeettu ati product kan kee hay Oromoo qofa warri kiyya qofa narraa bituu jettaati. So sanii fi leenjiin akkanaa dirqama baay'ee bifa qindaa'aa ta'een hojjetamuu qaba. Even karaa aartiitiin illee diraamaan takka episoodii qabu muuviin garagaraa. Injiraami wanta akka uummanni Itoophiyaa every week eegaa irraa haasa'u achi keessatti immoo atiin sammuu uummataa waan shape godhu dirqama hojjechuu qabda hojjetamuu qaba. Kana I don't know waan addunyaan akkaataa addunyaan itti guddattu haalaalanii garuu aneen yeroo baay'ee Dr.Abiyi waa'ee aartii irra deddeebi'anii artiistota illee walgahii waamanii waan isaan haasan dhagayeera. Garuu artiistootaafis hin gallee. Hin gallee dhuga. Si komatu garuu artiistoonni ani beeku. Maaliif galuu fi dideen? Ani yeroo sanamma Dr.Abiyi yeroo baay'ee AI kana fa'a. AI akka fayyadamanii akkasiin dura wannaaf akka ijaaruu hin qabne mana fa'a ijaaruu hin qabdanii amma waan isinii ijaaruu jira. Even amma dhiyoo kana Awaash nama shubbisuu AI kan hojjetame. Anama waan isa waggaa 3 dura hojjedheera. Yoo dhiqqaate sirba 2,000 3,000 ol anka AI hojjedhee jira. Amma anama aninuu taa'ee waan san waa'ee AI kana namoota hedduu barsiisuuf yoo taaggal hindida namni AI kana irraa dheessa waan roongii itti fakkaata. Amma Dr.Abiyi illee yeroo baay'ee waa'ee diijitaal Itoophiyaa kana illee yeroo haasa'anii
Amma namni AI kun maali yoo jettee gaafatti namni define godhee hin danda'u. AI kun roobootii moo maashinii moo ifa moo maali inni yoo jetteen ibsee beeku garuu fagoo maddita. Namni baay'ee. In argaa fakkeenyaaf dhiyooma kana iyyuu waa'ee open killoo fa'aa kaasanii amma namni atinuu ani dashboardii open killoo qabaa open killoo jedhamu qabaa ka niwusii addunyaa kanaa guutuu daqiiqaa 20 naa fiduu jedha Dr. Abiy akkas jedha. Artiistota kana akka isaan AI fayyadamaniitiin aartii kana sadarkaa Afrikaa bira geessanii fi waa'ee kanarra ibsuu fi barbaadaa turan. Namni baay'een immoo sirba kiyya AI keessa iyyuu na jalaan galchiin jedhee irraa dheessa. Wanti isin jechuu barbaade dhugaadha amma yeroo ammaa kan fiilmii levelii Hollywoodiitiin hojjechuu hin dandeetta. Wanti martinuu koodiidha. Sigalaame computer language jira. Amma fakkeenya AI kun amma fakkeenyaaf namni AI kan hojjetti amma namni ChatGPT fa'aa yookiin Gemini fa'aa akka search engine akkuma Google gaafii gaafate AI san itti fakkaata. AI waa hunda. Anama autonomous workflow hojjedheeru jira. Workflow jechuun akkaataa hojii. AI kun gariini ka muuziqaa keyboardii taphachuu danda'u jira. Gariini ka afaaniin sirbuu danda'u jira. Gariini ka video generate fakkeenyaaf amma Google keessaa fudhatte amma naannoo bananaan image irra hojjetaa, VO3 video irra hojjetaa, Gemini ka walii galaan jira. So amma atiin open killoo kana iyyuu atiin open killoon kun amma akka kompiitara keessa teessee anama open killoo kiyya yeroo si bira dhufu hojii kennee fi biraa dhufeera waa hojii itti kennee. Anama as jiraame na hojjetaa. Kan naanitti agarsiiste? Amma telegiraamii irra fa'aa bootiin jira. Amma isa keessa garuu fakkeenyaaf asiin cloud jira, asiin ChatGPT jira, Gemini jira, karaa China kanaan illee Kimi fa'aa fakkeenyaaf gara video fa'aa immoo Kling fa'aa jira, Heijin kaliila. Wanti kunniin amma ana baay'ee yeroo baay'ee anama studio taa'u yeroo maraa busy. Waa'ee teknoolojii kana sirriitti wanni gootaati. An teknoolojii ma keessa oola. Amma ni studio keenyaa akkuma argite studio muuziqaa itti waraaban qabna, video full package qabna. Anama garasi ol guddisuu barbaada gara akka maasiin akka Dr. Abiy yaasaa turan san challenge qaba garuu realitiin addunyaan immoo garasuma deemarti. Na amma namni bee AI jechuun bee waan biraati miti asii Shaashamannee kara sa'aatii 7 deemtaa makiina amma daqiiqaa 7 deemta. Akkamitti? Kana intala kiyya walii galtu baay'ee yeroo waliin haasoftaniin argaa. Ana caalaa immoo like young generation baay'ee galaa fi akka galuufis immoo irratti hojjetamuun baay'ee barbaachisaadha yaada. San amma yeroo waa'ee teknoolojii kana fa'a warra namoota garaagaraatiin yeroo baay'ee Dr. Abiy naasaan. Namni biyya keenyaa immoo alaarjikii teknoolojii kana qabarraa dhiyeessa. Ammoo fiichariin isuma. AI ni waa mara. Fakkeenyaaf interview kenna kana AI fayyadamtee atiin wanti sirreessuu dandeettu baay'ee jira. Laayitii kana create godhuu dandeettu. Wanti atiin fakkeenyaaf nama AI dhaan interview makana wambarii kanallee waa mara jijjiirsiftee wanti ati godhuu hin dandeenye jiru. Makiinaan AI deemaa fakkeenyaaf makiina Tesla AI oofu jira. Xiyyaarri AI jechuun amma akka elektirikiiti. Fakkeenyaaf addunyaa kanaaf elektirikii amma waa mara keessattuu fayyadamtaa yookiin akka intarneetiiti. Akka intarneetii jechuun amma YouTube waan baay'ee irra jira. Akka waan specific yookiin YouTube yookiin akka namni ChatGPT maal jedhee akkasii ibsuu miti. So waan akka internetii amma kun waan guddaa walirratti akka revolutionidha. Internetii jechuun si galaami achi social media dhufee amma AI dha. So amma future isuma jedhe. Ilmi namaa immoo addunyaa kanarra waan haaraa kamiinuu yeroo dhufu inuma morma. Inuma morma. Keessattuu biyya keenyatti baay'ee morma. Morma. Ibanne namni Itoophiyaa buddeena shiroo waggaa 30 nyaatee be abukaadoo itti dabaloo jettu sirrii miti sin jedha. Waan haaraa mokkoruu jibbina. Yaalu. Yeroo waan baay'een ajaa'iba baabura kana dhufe beektee achi koraara akka zayitiitti nu waaduu fi accept gochuun barbaadan baay'ee wanni jedhu fudhachuun barbaadan waan haaraa always resist godhu. Garuu amma an rakkoon Dr. Abiy sadarkaa inni itti yaaduu fi sadarkaa understandingiin teknoolojiin irra jiruu fi akkaataa warreen kaabinee isaa wajjin jira waliin deema. Sanii kaama anin Dr. Abiy waggaa 20 waa'ee AI haasaa. Amma santu even yeroo waa'ee dijitaalii ijoollee warra teknoolojii kana waliin qabee haasofsiisaa ture. Warri teknoolojii achi keessa jiru waan Dr. Abiy beeku dhibba yoo isaa kennite jaraa 20 kennitu. Innaa achi bakka. Akkamitti beekteeti? And because waa'ee isaa waliin communicate godhan irratti gaappii jidduu jiru naan hin dhaga'amire. Because anillee wantoota sanniin keessa oola. Fakkeenya nama AI kan
haga kuno namni waan angodo namni illee hubatume studio fakkeenya bangalgala taa'ee sa'aatii 16 fa'aan osoo achi biraan ka'inani akkasi bariisaa bulan every day anama kaleessa wal argina jennee turre men anneen gadda taa'aa bulee oolee achiin booda galee rafe at least amma yu yeroo taa'ee soolii naaswan hojii itti kennee dhufee sammuun amma yu achi na jirti because speediin addunyaa ittiin deemartu speedii Ferrariitiin nummoo rafneerra siin jedhe amma kasi arsube warra amma biyya bulchu kanneen warra caasaa maaliin kun marti trainingi AI fudhachuu qaban hin jira ka bulchiinsaa illee because si waliin si gargaarii si bulcha nama seeraan si keessummeessa biiroo abbaa dhimmaa namni ol seenee xalayaa waan garagaraa rakkatu kana si hojjeta. So they have to create autonomous workflow kun every structure keessatti hojjetamuu qaba. Ani no so charras argadhe hojjedhe itti mul'isu. Anama happy music hojjedhe. Birra kaamine computer saaba nate office barreeffatee waa meeqa everything spoon feeding barate waan hunda oki barreessitu jira yoki gaardii jira yoki something jira. Garuu generation sanaaf bakka buusuu qabudha. Buusuu qabanii garuu akkuma jette. Leenjis kennanii biyya alaattis barsiisanii biyya kana baay'ee guddina isaa muddamsuu qabu. Nama computer hin beekne biyya akka bulchuu yoo godhuun qaban. Ammoo dhugumaan jedhee ture. Dr.Abiyi yaadadha yeroo dargaggoota waamanii nama computer banee cufee hin beekne akka isin bulchu akka gootanii dargaggooti. Jalaan ol jabaa dhaayidee ture dhugumaan amma waan san arge. Amma revolutionii nama Oromoon kaa'ama jedhiftee waan biraarra iyyaa oltu kanaa miti. Teknoloojii fayyadamtu. Teknoloojii AI faa keessa haasinu namni martuu mee guyyaa guyyaan amma baaganaa kana warra nama cloudeni fooyyoon isa qabaayyuu at least muuziqaa hojjechuu jalqabanii viidiyoo namaa qindeessuu qaba baay'ee baay'ee xixiqqoo muuziqaa dhiisi sunnoo sanumarraa jalqabu jechuudha. Kanaa galee garuu ilama fakkeenyaaf anama warra addunyaa AI keessa oolu jira competition jira AI kun fakkeenyaaf amma gara AGI ti tarara AGI amma Elon Musk Grok ka jedhamu qaba ChatGPT OpenAI dha cloudin immoo tokko dhufe ka jara mara overtake godhaaru jira ka anthropic asiin immoo China illee kun data baay'ee qabdi kiimii jettee asiin injirami wal dorgomaaran amma ekaleen kan fide ekaleen kan addi godhe addunyaan biraa ka irra busy wal godhe warri technology keessa oolu fakkeenyaaf AI kun data amma wanti ilmi namaa godhu kuni waan repeatedly gooname amma fakkeenyaaf atiin hin galtaa hin raftaa achi hojii deemtaa achi computer yoo amma waa gootu so wanti ilmi namaa addunyaa kanarra hojjetu baay'ina waan akkasiiti so wanta sammara waliin qabatee raamire so atama fakkeenyaaf yoo asiin dura waraabdee interview gootee edis gootu ta'e amma beekate editing interview kana mara gooneem kana namatu taa'ee saa sammara maal godhame atama open kilo kanki autonomous kana fakkeenyaaf API fakkeenyaaf DaVinci keessa akka hojjetuu fi API or GU kaje akkaataa afaan itti waliin haasantu jira. Fakkeenyaaf AI shanii kana waliin connect godhuuf garii mataa walii hiita yookiin yoo garii harkaa wal jabbeessita bridge way create godhuuf qabda akkaataa itti communicate godhan amma fakkeenyaaf software editing iyyuu feature AI kana baay'ee itti dabalaaran kan muuziqaallee akkasi garuu amma namni akkuma masiin jedhe haga maallee iPhone 5 qabatee iPhone 17 barreessuu jiru sidi danimu waan haaroo kana nama Ati leenji kennu qabda baay'ee. Anillee I was thinking that ana yoo rabbi na gargaare yoo warri carraa opportunity argate waan kanarra yeroo baay'ee xaaree hojjedheeran. Kanammoo yoo baaftee namoota fakkeenyaaf anama ijoollee nama 1,000 waa'ee AI akkaataa itti fayyadaman kompiitara keessee train godhuufaa barbaadan. Because wanti amma biyya kanaaf kana booda bu'aa qabu. Warra majalisee taa'ee biiroo keessa taa'u olu kana miti. Warra taa'eetiin anama taa'ee AI maal ittiin godha fayyadina yaachisa. Because wanti potentialin AI increase godhuu danda'u yeroo tokko kophaa kan kennama 1,000 ta'uu dandeetta. Ejentii yeroo tokkotti ejentii 50 bobbaaftee hojii itti kennite anama hojii itti kennu dhabee soo barbaada yoo ta'an hojii mootummaan barbaadu baay'ee jira. Aappiin create godhamuu qabu baay'ee jira. So kanarra yoo carraan argame itti seennee nufattananii nu alaalanii assignment nu kennanii keessatti immoo artificial intelligence kan jiran warqoo gaachanaati yoo nu dhagahanii fakkata isaa tarisee affeeranillee yaadota kee kanallee akka sirraa fuudhanii fi warreen qaamni kun kallattiin laallatu anamma sirraa maaliin eegaa artistotaaf leenjii akka kennitu artistoonni Itoophiyaa dargaggoota biyya keenya
like gaggeessota biyya keenya warra immoo aangoorra jiran kana aanaa fi gandarraa fi godina jiran kana otoo kenniteef leenji kenniteef natti tola baay'ee garuu ammoo wanti hunduu hubatamuu qabu akkaataan structurein mootummaa Abiy irra jiruu fi warreen kun waan irra jiran altaganaa hin tomte akkana ta'e yetnaa ta'e warri wal hin hubanne akkaataan itti adeemaa jiru jalqaba ni yaadadha si galee gaafa beeta mangistii qulqulleessuu jalqabu akkamitti beeta mangistii qulqulluu jedhame akkamitti paarkii jedhame argite dura namni mana isaa bulchuuf mana isaa qulqulleessuu qaba mana isaa sana keessa qoshaasha jiru wajjin teessee biyya bulchuu waan danda'amne nutti maa ture sanarra mataarraa jalqabaa jedhe achi booda deemtee soo akkaataan adeemsa isaa amma inni hanga namarallee akkaataa namoonni kun itti qeeqanitti siyaasicha biyya kanaa gaggeessuu wallaalee natti hin fakkaatu garuu istirateejiin inni ittiin deemaa jiru akka nama siyaasan beekne tokkotti yoo yaadu like karaadhuma adeemsuma gaariirra ture namoonni baay'een akkana mormaa dhumarratti itti deemaatti waliigalaa yaadicha ahaa kanaaf jechaa deeme so beeta mangistiin suni gaafa haaromu madda galiillee ta'e namoonni akka viizit godhan biyya alaatii dhufan baay'ee galii galchaa ture jecha quban qabanii miirakiliilee Itoophiyaan keessa jirtu namni nuu turee nu galee anamma yeroo jalqabaa Ameerikaa dhufeetiin akkaataa karaa itti hojjetan kana diizaayinii kana yoo ilaalu yanti akkamitti qoyi nama faranjiitu hojjetaa ramu bikoodila leevilii biraati beektaa wantichi na ajaa'ibaa ture amma ijoollee fa'aa waliin tennee asooda bakki akkanaa diigame naan jedhan biyya beeta mangistiin adireesii hin qabne adireesii amma fakkeenya manni kiyya Ameerikaa adireesii qaba sadija waa wayii jetteetiin asoozisteetta biyyi tun gimmitiin ijaaramteen beetamin biyya gimmitiin ijaaramte kooriidar limaatii yoo diiddeen ijaarreeti ila ummanni Itoophiyaa kun axxirii jaalataan beektan fakkeenyaaf mana keessaa osoo soofaan qabaatiin birrii qabu bolokkeetti irra fixa ofii haxiruun jecha so amaluma aadaa keenyaatti kooriidar limaatiin beeku tokko axxirii diige uummata Itoophiyaa axxirii diige na yeroo san like bakka na ajaa'ibaa ture bakka wanti jalqabu hojjetamuu qabu injiraami namni ilmi namaa environmentii isaa waan sirrii hojjechuu barbaade dura environmentii sirrii create godhuu qabda si galami naannoo sirrii yoo uumne waan sirrii hojjechuu hin dandeettu amma yeroo baay'ee aartii irra negative energy yoo qabaattati waan bareedaa hojjettee hin dandeettu baay'ee kuni amma nama zeemaa yeroo akkamii namaa dhufa beekta yeroo namni maraqqanii gammadii cinqii addunyaa kanaa maraa dagate meeloodiin sii dhufa malee atama humnaan namni sirra dhaabatee zeemaa osoo sigara faas hojjisuun bolokkeetti garuu ijaarsisuu hin dandeetta. Na wanti kamiyyuu waan sirrii godhuuf dura environmentii sirrii create godhuun barbaachisaadha. Akkuma jettee Dr.Abiyi siyaasa Itoophiyaa dhiisitii maalii kana warra uummataa miti warra siyaasaa iyyuu waggaa 30 dursa. Na rabbi isaa gargaaru nullee immoo namni keenyallee at least understand godhu. Anamma dhugaan siin jedhaabe anamma beektaa hima seen. An benefitiin akka dhuunfaa kiyyaatitti mootummaan kun naa godhan jiru. Garuu biyya kana biyya kaama yana jarattiin duute jettuu miti biyya gara duute ajoofte biyya addunyaarra ummanni fakkeenya godhate warri Afrikaan Union addunyaan martee mabe Itoophiyaa fakkeenya godhatanii irraa haasaran ati immoo waan namni biyyi martee akkana fakkeenya godhatee irraa haasoo kan teettee jedhisaa keekaa oolini dammaqii mancaquu jennaan mata dammaqa mee laala dhandhama laala waa wayimmoo waan namni isin naqe marayyuu akka tubboo yoo zayitii illee itti naqe gaduma dabarsa bishaan illee itti naqe akka namaatii yaada teesti godha afaanitti dhandhama laala dhugaadha amma akkuma isin jedhe dhimma nageenyaa caasaa irra jiru rakkoon akkuma jirutti sanillee akka waan sirrii hojjetamaa illee sirrii jedha waan rakkoo ta'e illee immoo akka rakkootitti qeequun bareeda ammoo yeroo baay'ee negative ila yuunivarsiitii kana keessa waan lama jira fakkeenyaaf niikularii ittiin nama balleessita yookiin energy gootee itti fayyadamta. Social media kan kee yoo feete ittiin nama rabsita yookiin waan gaarii ittiin hojjetta. Fakkeenyaaf namni masiin akkana jettee dhewaa wayii yoo dhufe waan kiyya si hime. Namni sun waan san yoo dhagaye hayi inni itti yaadeeti miti yookiin immoo yookiin namni kun hin jedhu waan san gara gaarii jijjiiruu danda'a. Inni akkas naan jedhee dheelee lolallee godhuu danda'a. So uumamni kun waan lama sii kenneera quantum physics lama jira. Waan gaarii fi waan lama lachuu kaati fudhachuu dandeettu jira. Angoo kan kee waan gaarii itti faduu dandeetta. Ittiin biyya balleessuu dandeetta. Ittiin nama biyya misoomsuu dandeetta. Aartii kan kee ittiin ofillee balleessitee namallee balleessuu dandeetta. Ittiin waan gaariillee hojjechuu dandeetta.
wanta jiru keessaa mee waan gaarii irra fookasaa goonu. Isaan illee baay'ee fayyaa ilmi namaa akka sammuun isaa nagaa argatuuf waan gaarii hojjetee waan gaarii irra fookas godhe nagaa argata. Waan gaarii haa filannume saayidii bareedaa. Fakkeenyaaf amma dhugaadha Itoophiyaan bakkee rakkoo jirullee bakkee rakkoo jiru isaan illee akkuma jiru kaasaa bakkee gaarii illee haa arginu. Baay'ee galatoomii yaadota babbareedaa kaasaa turreeti. Amma immoo waan si amatan tokkon sitti. Birraani YouTube irraa birrii namaan kaffalu usin jedhu. Maal jetta? Ani immoo wanti ati kan hundeetti cinqamte kanuma. Sutu waayee sitti. No baay'ee waan kanarratti asiin durallee kaasteerta. Namni illee kaasoo arga jedhe. Ani immoo ani illee galii YouTube hanga tokko argeera. Amma fakkeenyaaf yoo ka yaadatu ta'e viijiniin waggaa lamaas hojii baay'ee hojjedhe. Achi dura immoo hojjanneetiin irdaataa goone chaaritii ofii viidiyoo birrii baasnee hojjannee viijinii irra feenee anamma yeroo san kaalkuleeshinii birriin hojjanne malee osoo amma ta'een hojjedhu. Si galaame garuu chaaritii irdaataa goone saniif iyyuu hin qomatame. Kennuu fi didee birraan jecha. Anamma fakkeenyaaf yoo namni na bira dhufee hojjechuu barbaade birrii isaatiin waa mara isaa hojjedha malee. Ati hin baastu. Hin baasu. YouTube illee waan jedhamu argaan barbaadu. Tiraashii YouTube si jammar bakka itti maarkeetingii namni itti hojjetu malee bakka waa'ee birrii itti haasa'anii miti. YouTubein parsantii 70% oodiyeensiin hanga Itoophiyaa jira. So 30 si kaffalaa jecha. 30 keessaa parsantii 50 YouTubetu sirraa fudhata. Parsantii 50 si kenna. Achi 50 keessaa taaksiin Ameerikaa 0.8 sirraa mura. Kana warri sammuu hin beekanillee dhugumaa uummata kana wanti itti murteessuun barbaanne warra akkas jedhu kanaanii ani yeroo tokko tokko na aarsa. Himadhee fannaatuun jedhee kassasee akkana hudhuu barbaade bakka waan namni hin beekanillee akka guutullee hin qabdu jetteetuma waa akkasitti dabarree birra tufe malee an dhuguma an emotionii na godha yoo namni waa'ee YouTube kana nakkaasu na aarsa aartii mayyuu na jibbisiisa. Because an Ameerikaa dhiisee ka dhufee fi birrii YouTube olii qabuuf miti an aartii leevilii biraatiin hojjechuu barbaada malee waa'ee kana ajandaa iyyuu godhee kaasuun barbaadu. Amma warri akkas jedhanii wallaalummaaf dhamaanii akkas jedhanii soo dura algooriizimii YouTube akkamii hojjetaa birrii meeqa namaa kaffalaa maalii ka jedhu adda baasanii haa hubatanii warri birraa qabnaa jedhanii ka yaadan ta'e ragaa qabatanii si biraa dhufanii anan kennaafi. Ani immoo warra birraa qabaa jedha maraayyuu. Irdaataa baay'ee godhee birrii baay'ee nama baay'ee biraa qabaa. An garuu gaafachuun barbaadu warri gaafachuu barbaadu jiraate haa dhufu ragaa qabatee jedha kanu. Egaa baay'ee haasofne sa'aatii dheeraa turre garuu uumaan fakkaatu ture waan sa'aatii baay'ee turre hin fakkaatu. Kaameraamaaniin keenya illee akkas jechaa ture abdiin baay'ee bareeda nuun jechaa ture isin waan nuun jettan hin beeknu daawwattoota keenya kanneen biyya alaa fi biyya keessa jirtan hanga ammaatti nu daawwachaa jirtan egaa turtii kana fakkaatu waliin taasisneeti jira garuu otoon xumuriin dura wanti naaf jira sila otoon dhaamsa kana dabarfadha jettu jiraate gabaabsituma nu gahee birra. Yaa bakka galatoomii dhugaadha sa'aatii dheeraa haasofne wanti uummata keenyaa sa'a tokkoof lamatti miti waggattuun dhumatu garuu haa ta'u dhumarratti uummata keenya hundaanuu wanti an dhaamsee an dabarsuu barbaadu ani yaada amma uummata kana haasaaru kana jedhisee yookiin lafa ol ka'eeti miti haasaaru akka sabaatitti uummanni Oromoo an dhaamsee walii gala dabarsuu qabu wanti kun isaaf hin malu jecha rakkoo nama uummanni keenya keessa jiru kun. Biyya alaa biyya mara keessa garuu uummanni keenya dhugumaan warrummaan mormullee ofiillee wal mormiti nu rakkise amma mee at least waggama tokkoof lamallee taatu uummanni keenya illee nagaa argatu mee isinummaa warrummaan siyaasaa kunillee boqonnaa fudhachuuf jecha mee awareness biraa daayinaamikii uummata keenyaa jijjiiruuf uummata keenya gammachiisuuf bakka mararraa waan cinqii jedhamu mara ofirraa balleessinee gaariimaaf walumaa hojjechuudhaaf akka sabaati osoo wal bira dhaabanne waan kana booda saba kana addaan diigu addaan fageessu addaan qoodu kamiyyuu akkuma labsii wayiitiin lagannee uummanni keenya kun bakka jiru at least mee waggaa 100 cinqii gabrummaa keessa ture amma waanuma ofiitti xaaree fidate kanallee taatu yeroo kennaa fi itti nagaa argatu warri bakka garaagaraallee uummata kana bilisoomsuufillee jettanii qabsaartan mee at least Bu'oon nama bilisummaa kanayyuu yeroo muraasaaf kennaa fi akkuma jedhu gabroomeellee haa jiraatu garuu haga dandeenyeen sooshaal miidiyaa bakkee garaagaraa waan qabnu kana mara
waan gaariif waan jireenya keenya jijjiiruu akka dhuunfaatitti waa'ee barumsaa, waa'ee qonnaa, waa'ee daldalaa, waa'ee hawaasummaa, jiruuf jireenya uummata keenyaa maal fakkaata, dubartiin teenya meeqatu heeruma hiikaara, ijoollee meeqatu abbaa guddisaara, waa'ee hawaasummaa uummata keenyaa kanallee wantoota hedduun ajandaa goonee irra hojjanneetiin uummata kana jijjiiruu dandeenyu hedduun osoo jiru guyyaa maraa waanuma ajanda matakkitti qofaan waggaa dhibbaa gurra hunduuchina uummata keenyaallee boqonnaa kennaa akka sabaatiin wal bira dhaabannee haa hojjannu kabiraammoo uummata keenya waa'ee kaleessaa itti haasa'uu dhiisaa fuuldura irra ijaaraa waan cinqii itti mul'isuu caalaa waan gaarii itti mul'isaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Kabiraallee ani yoo carraan argamee karaan ittiin anin waan baay'ee hojjechuuf yaada qabaa. I think yaanni anamma irraa haasa'u kun yoo warra sirrii isiniif fakkaatee irra hojjetamuu qaba jettanii yaadda yoo jiraattan yaadota kana irratti namni barbaadan na qunnamtanii irratti waliin akka hojjennu waamicha isinii godhuu barbaada. Galatoomaa isiniin jedha. Hayyanutis guddaa si galateeffannaa yeroo qabdurraa nu hir'iste yeroo kee busy yeroo always kompiitara keetirra jirta sanarraa nu qooddee asitti argamu keetiif guddaa si galateeffannaa ammoo kun afgaaffii dhumaa miti yaadota akkasii bibilchaataa ta'an namoota kan biraa wajjinillee waliin akka mari'attanii dibeet akka gootaniif yaadota garaagaraa akka kaastaniif yeroo biraas waltajjii kan dhiyeessinu ta'a wanti garaa nan gahin tokko kan otoo sin gaafatiin hafi waa'ee sirna gadaati sirna gadaas haalaan beekta arsicha gurraacha kanaafuu sirna gadaa sanarratti illee deebinee akkaataa dhaloota kana sirreessuu dandeenyu irratti tarii gara fuuldura yeroo dhiyootti waliin haasofna jedhee abdiin qaba akkuma ati jette immoo namoota akka kana akka keetii kana yaada qajeelaa qaban yaada teeknooloojii fi saayinsiitiin muuxannoo addunyaa qaban kunneen dhufanii biyya keenya keessattis rakkoowwan jiran kana ni furanii rakkoon hin furamne kamuu hin jiru lolli kamuu dhumni isaa araara ta'a so rakkoon kamuu furmaata argata akkasumatti hinafa jennee yaannu so kanarratti akka waliin hojjannutis gama keetiin hanga dandeessuun aartiitiin waan gaarii akka hojjettu abdii guddaan qabaa asitti argamtee garuu afgaaffii kana fakkaatu waliin taasisuu keenyaaf maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa si galateeffachuun barbaada galatoomin siin jedha. Ayyee galatoomii Soofumar Miidiyaa akkasumas ogeessa kaameraa kenna sa'a lamaan waliin turellee galatoomii siniin jechuu barbaada. Tooma ulfaadha. Ayyee gaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii nuti Birraa Gammadii wajjiniin taasne gaa kana fakkaata ture torban immoo keessummaa biraatii walitti deebinaa hanga torbanitti torban gaarii nagaatti.